نور كينيا كتبان وجدته ورتين دينا كينيا داوف كتبان مالك الجنة ركنا سبقوتي ركدي وجه نرجو ركنا سبقوتي ركدي وجه نرجو أبصر شهدوا بنت وجه نقل كمسو بلي ثم نبون كون مرتو بلي ثم ورمو في ولا بما ورمو لين تقام في أفريقيا ورمو يا سبقو لين تقام في أفريقيا ورمو يا سبقو لين أفريقيا ورمو يا سبقو بلنا بلي صوت تاجبات يا كونكو فيك أسفيق وكنما ولا لك فيك أسفيق وكنما ولا لك كايو بابو كل جديد من لكونا تكالي من لكونا تكالي انت أقول ميت وإني لما قربت انت سيروني تاتلو كريني مالك يكلا متان جبه مكرس السابة إنك سيرون ديران جو كره ديرا ملے اتباع كام قلون کے مگر کے أركنا جلنا يجون أمنا جلنا سبلو ما نباش يقبلنا يتدلنا هو النايا بسودا بجاديما إنو كجنة ندى دبي جولي ورما إنو بنا جنة كنو دبي كرافن فندي نفني جيسي ورجينا كايا مالا سيغدا يا جول بنديركا غربا كنديركا يا جول بنديركا غربا كنديركا كتبه كام كلون کے مگر کے بيدون کے زمرگے غرنا بوبي سكرتي بوبي سكلز مالا ديسا غرنا بوبي سكرتي بوبي سكلز مالا ديسا جماعتي اور مومن نوالا
Yooyaa ilma alayyaa bakkeetti barattu nageenya keenya kan waaqaa siraan qabu sagantaa ta'e jira irratti maatii shabboo hantee Ahmad Cululeedhaa qabannee sanii dhiyaannee jirra mata duree adda addaa irratti wal mari'anna waliin turaan afeerraa keenya meegaa akka aadaa Oromtichatti nagaa wal gaafannee kallattiin gara sagantaa keenyaa seennaa Ahmad Cululeedhaa waamicha keenya kabajee asirratti nu argamuu keetiif maqaa hordoftoota shabboo miidiyaatti filmaan ayyaatiin galatoomii siin ja'a anaa dhufateeroo. Hayyee galatooma ulfaadhaa isinis warra shabboo miidiyaa jechuun miidiyaa kenna ulfaadhaa isiniin jenna affeerra nu godhuu keessaniif akkasumas daawwattoonni shabboo miidiyaa baga nagaan nu eegdanii fayyaa ta'a isiniin jenna hundi keessan. Hayyee nullee affeerraa keenya kabajee asirratti nu argamuu keetiif ulfaadhu gara teeknishaanaatiin gama teeknikaatiin kan waliin turu shabboo miidiyaa ammayyaa shabboorraa kabatillee keessumachiisaan keessan isaanis gaamee galgaloodhaatti waliin haa turuun ammoo afeerraatiin jalmaan ayyaa. Mee odoo qabxii birattuun seennee waa'ee hidhamtoota keenya kan Suudii jiranirraa haa haasofnu. Egaa biyyiin dhufe ati dogoggoruu baadde taraa duraatiif amata 3 fi walakkaa keessaa amata lamaan boodaa kan egaa ijoolleen hidhamteerraa. Jilli taraa duraatiif dhimma kanaaf achitti imalee kanuma hona fakkaatan dogoggoruu baadhe. Ammoo gaafiin xiyyata duraa jilli kun sila qaamni dhimmi ilaaluun sadarkaa mootummaatti jilli kun kan ergamu doo ta'e namni jila kana hoogganuu qabu Dammaqa Mokonnin fi warra dhimma ilaaluun deemuu qaban malee sheekotii fi isaaniin barbaachisanii odoo hin taane sanii sadarkaa biraatii jechuudha. Dhimma beekee namni humni dhibbii meeqatti hidhamee jiru kanaaf maaliif mootummaan akka mootummatti Finfinneettuu embaasii Saawud Arabiyaa yaamtee mormii isii dhageessisuu dadhabdee maaliif ammoo jila kana kan beekee musliimoonni keessa jiran ulamaawwan keessa jiranii fi namoonni biraallee keessa jiran kan ergite gaafiin xiyyata duraa mootummaan tun mee akkanuma haa godhuu gaafita. Eega ijoolleen tun hidhamte tajaajilatti sii deebi'a. Eega ijoolleen tun hidhamte mootummaan tun haala beekee lammiin fi Saawud Arabiyaa keessatti itti keessummachiifamu jiran kana takkaa balaaleffattee adeeru. Takkaa embaasii yaamtee haalli isa lammii tiyyatti qabaa jirtan kun naaf hin taane lammiin tiyyatuun maaliif biyya teessan keessatti gidiraa kana keessummachiifti jettee tagaafatte. Sadarkaa embaasii yaamuudhaan haa ta'u sadarkaa suduudhaan mootummaa Su'uuditti akka mootummaatti iyyachuudhaan haa ta'u wanni ati irraa quba qabdu mootummaan tun takkaa lammii isiitiif anaannattee laalattee dhukkubsattee ni beekti adeeru achirraa jalqabnu. Galatoomi gamme gaafii bareedaadha waanuma sila yeroo keessatti irraa dubbatamutu waan kana jechuudha. Mootummaan amma jiru kun dhugaa rabbiititti innummaan mataa isaatii waan of madaaluu qabu jira beekta. Ijoollee Saawud Arabiyaa waggoota 3 kana keessatti rakkina isaan rakkatan takkaa rakkatanii hin beekanii. Gara tokkoon mootummaan kun dadhabbina isaa mul'isuufitti. Dadhabbina isaa akka inni biyyaallee bulchuu hin dandeenyuufitti ragaa ofitti bayaa jechuudha. Tokko ilma abbaa tuffatanii argaa isaa jibbamu maal jedha. Ilma abbaa gaarii ammoo badhema sanii yoo argan abbama isaa saniif jecha jalaa ol ka'anii dhaabatu beekte. Amma nuti akkas taane ilma abbaa dadhabaa ilma abbaa hiyyeessaa ilma abbaa bututaa ta'an kawaa takka namni mamummatti hin likkine. Ijoolleen dhalataan Itoophiyaa amma sadarkaa san keessa jirra jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa bu'aa hin qabne ta'uu arganii hidhaan kanaan dura Saawud Arabiyaadha amma Oomaan keessaan jalqabee bara. Oomaaniin keessaa hidha ol guuraa jira ijoollee. Kuni maal agarsiisa? Biyyi hundi ummata Itoophiyaa waan jedhamu hunda bakka maraa hidhatti guuruudhaaf qophaa'aa jira. Maalirraayi? Mootummaan kun mootummaa ummataa akka hin ta'in. Mootummaa ummata bulchuu hin dandeenye. Mootummaa akkaataa itti ummata isaatii tubbatan hin beekne ta'uu arganii iddoo hundatti ni hidhama namni. Biyyuma dimokiraasii keessa waan carraasanii hin beeknu. Amma Oomaaniin keessa kaleessa gabaasa miidiyaa OMN irratti yoo dhageette akkuma Saa'udii kanatti nuu birmadhaa maaloo dhumne rakkoo akkanaatti nurra jira. Jedhanii iyyaa jiran. Kuni maal agarsiisa? Tuffii Abiyyi Ahmadi kun. Kuni marti ka godhamu tuffii amma paartii biyya bulchaa jiru irraa kaka'e ummanni iddoo maratti dararamaa jira. Isa kana irratti mootummaan kun madaaluu qaba. Yeroo an biyya bulchutti maa tuffatamuu danda'e ufiin jechuudha qaba.
biltsiginnaa warri ufiin jedhu kuni maaf yeroo kiyya ummanni biyya kiyyaa ka biyya ambaa jirus maaf dararamaa ka biyya keessaatti deebina maalirraa na tuffatte addunyaan biyyoonni maalirraa na tuffachuu danda'an qabaan Suudii har'a bar sa'atii amma guyyaa kana natti dawwaltee mucayyoo wayi yaa Ahmad keenya dubbiin jabaatte osoo nu nyaata nyaataa jirru karra dhiitanii nu cabsanii nu seenanii nama akkasumatti nyaata afaan nu hanqisanii guuranii mana hidhaa nu geessan naan jette. Namni iqaamaan qabne tokko nafne ijoollee daa'ima waggaa takka wajjin nu hidhan. Subhanallah. Har'a bar kuni marti maal agarsiisa warra hidhaa jiruu boonna nuti 100 jennee ganaa 100 san guyyarraa fidaa jiran isa. Kuni tuffii Abiyyi Ahmadii fi warra amma biyya bulchaa jiru wanni Abiyyi qofa komannuus hin jiru. Biltsiginnaa jedhee warri amma biyya hoogganaa jiru paartiin kun walumaa galatti dadhabaa akka inni ta'e addunyaan hubattee jirti. Sigalee isa kanarraa kaka'ee ummanni biyya sanii hundi biyya kam keessatti ummanni Itoophiyaa kabajaa dhabe amma booda. Waata akkasitti nuti akka Oromootitti nama biyyas hin qabne nama sabas hin qabne waraqaa Itoophiyaa qabannee jirra malee Itoophiyaa jedhee namni Itoophiyaumatti nu laalu hin jiru. Waan si ajaa'ibu. Osoo har'a 100 kana keessa dhalattoonni Amaaraa 100 miti kumnummaan 2 keessa jiraatte akkatti rakkoon kun ijoollee san irratti hin baay'atu. Baay'inaan ijoollee Oromoo ta'uu ni beekan tokko gara kanaan wanni nu miidhaa jiru. Oromoon Itoophiyaa himanna malee namni Itoophiyaadha jedhee nu hassabu hin jiru. Ummanni Amaaraa Itoophiyaadhaan nu beekan. Warroonni aangoo gurguddaa qaban Itoophiyaadhaan nu beekan. Ambaasaadoriin kun amma Itoophiyaadhaan nu beekan. Maqama qofa Itoophiyummaa himannee Oromoo daangaa irratti du'aa, Oromoo daangaa sanirra wareegamaa, Oromoo daangaa sanii akkas ta'a jedhanii maqaan waaman malee tuffii guddaa qaban uummata Oromoo kanarra. Kana maaliif si kaasa? Mee dhalata Amaaraa tokko rakkatee yoo dhageette akka itti miidiyaan Itoophiyaa marti irraa dubbatu ati ni beekta. Faanaa biyyattii ta'ee, TV ta'ee, waaltaa ta'ee, wanni Itoophiyaan qabdu miidiyaan Itoophiyaa keessa jiru hundi waan sana akka furmaata itti godhutti dubbata. Oromoon kun ammoo lammii lammaffatti ilaalamnu nu dhugaa sitti himaa. Baqattoonni biyya ambaa irraa dhufanii Itoophiyaa keessa jiraatan uummata Oromoo caala kabajaa qabu. Sababa kanaaf har'a miidhaan kun nurra gahe akka lammii lammaffaatitti ilaalla. Oromoon jechuudha. Tokko hir'inni gara kanaan dhufa. Lammaffaa ammoo qabaan maa nutti baay'ate isa jedhu tuffii mootummaa biyya bulchuu irraa kaka'e mootummaa wayituun qabu suni biyyi akka barbaanne goonaa namni nu gaafatu hin jiru dhiibbaan namni nurra godhu hin jirudha amma gara tokko. Dippiloomaasiidhaan Abiyyiin dhiibbaa godhuu hin danda'u. Waan si ajaa'ibu mootummaa Tigraay tuffata mootummaan kun. Miila mootummaa Tigraay hin ga'u mataa dhiise. Hojiin isaa dachii fi samiidha. Mee Abiyyiin amma waggaa 27 wayyaanee wajjin hojjechaa ture. Waan irra hojjechaa turee fi wanni wayyaaneen hojjechaa turte wal madaala. Inumaayyuu gaaraa fi laga malee. Mallas yeroo isaatitti nam tokkochi yoo na jalaa du'e dachaadhaan si gaafadha jedheen guma dachaadhaan. Abiyyiin har'a waan san jechuu danda'a. Kanatti uffatan nama ta'uu isaa maali kuni wanta akka faayidaan qabu jammaqa. Akka inni xiyyeeffannaan isaa uummata isaa fixuudhaaf diroonii biyya garaagaraa irraa bitatu waan arganiif waa takkan waan feene goone namni nu gaafatu hin jiru jedhanii murteessan. Kanaaf Itoophiyaa keessatti mootummaan hin jiru har'a Itoophiyaan mootummaan qabdu. Feeltisteetii jedhan san biyya diigamte Itoophiyaan. Mootummaan waan hin jirreef tuffatamne obboleessu. Isa kanarraa kaka'ee warri har'a waggaa 27 mootummaa wayyaanee wajji biyya gaggeessaa ture. Shimallis Abdiisaa ni beeyta. Wayyaanee wajji hojjetaa ture. Abbaa Duulaa Gammadaa faa ni beeyta. Addisuu Araggaa ni beeyta. Awwaluu Abdii faa ni beeyta. Jeneraal Biraanuu Juulaa faa ni beeyta. Ambaasaddar Diinaa Muftii faa ni beeyta. Jarri kuni waggaa 27 mallasii wajji dalaganii fi har'a sadarkaa kamitti uf laalu. Kaleessallee warruma dalagaa ture addisii miti jarri kurree. Kaleessaa fi har'a Itoophiyaan tokko miti. Yeroo wayyaaneen biyya bulchitutti, Ihaadig biyya bulchutti, ummanni Itoophiyaa iddoo kamittuu kabajamee jiraachaa ture. Ihaadig maalummaa keessirraa mulqinee beeta. Namummaa kee Itoophiyummaa keessii kabaje. Oromoo ta'ii, Amaara ta'ii saba kamiifuyyuu hin dhaabbatti. Sabaan wal arrabsuu, gandaan wal qooduu, ati Oromoo akkasiiti. As keessaa si baafna magaalaan kun kenna jedhanii akkasii ka'anii Wallagga kenna jedhee uummanni Amaaraa dubbatu kana yeroo Tigraay biyya bulchu keessa namni waan akkana haasa'u hin jiru. Namni dhufee sirra dhaabatu hin jiru. Abiyyi Ahmad jechuun madaaluudha qaba biyya bulchuu danda'ee jira an jedhee of gaafachuu qaba. Biyya bulchuu yoo danda'e maaliif ilmoon isaa lammiin isaa iddoo hundatti dhiitamaa? Kanas of gaafachuudha qaban. Kanaaf walumaa galatti tuffiin guddaan mootummaa kanarraa akka ka'e agarsiisa. Mootummaan kun ammoo biyya san hoogganuu akka hin dandeenye ofis hubachuu qaba.
deebillee deebisuudha qaba uummata biyya saniiti. Ani isin hoogganuu hin dandeenye yaa uummata Itoophiyaa. Inni shagaggaraallee Mamaddamar jaalachuudhaan kabajaadhaan wal qammachuudhaan biyya kana ceesisa jedhee murteessee ture Abiyyiin Ahmad. Garuu ceesisuu hin dandeenye. Hin dandeenye. Ceesisuu dadhabuun isaa ragaadha ijoolleen Saudi Arabiyaa. Nama 100,000 mana hidhaa keessa taa'ee Itoophiyaa inni shagaggar jechuun hin danda'u. Abadan. Guyyarra ammoo karrasitti dhiitanii mana si cabsaa si saamaa lammii Itoophiyaati ati maal harkaa qabda mootummaan kee diroonii biyya biraa dhaqee si fixaa hin jiru siin jecha bara kana jedhanii ni bara ijoolleedha. Maal abbaa keetii taata Abiyyiin dura Dubaay dhaqee Turkii dhaqee dirooniidhaan uummata biyyaatu fixaa jira usshee jedhanii ni bara. Biyya yoon qabaanne akkana salphattaa bara. Mootummaa yoon qabaanne akkana salphattaa bara. Inni ammoo mootummaadha ofiin jaabara. Mootummaa ta'uun afaanii miti bolesso. Dirooniidhaanii miti. Meeshaa waraanaa hidhattee nama tokko ajjeesuunii miti mootummaa ta'uun. Waggaa 27 dabran keessatti wayyaaneen osoma agafeetellee qabeenyallee saamtee namallee ajjeestee akka Itoophiyaa sanitti biyyi sun kabajamtee turte beeki. Ummanni biyya sanii dhalataan biyya Itoophiyaa jiru baqatee biyya kam keessaa jiru kabajamaa ture. Har'a barana magaalaa Oomaan irraa rakkoon nu baay'ate Oomaanittillee hidhan nu guuran asillee magaalaa kanallee hidhan nu guuran lammii Itoophiyaa mootummaan keessan isin hin barbaadu jedhe kana kaan wanni taane boleessu. Har'a biyya bulchaa jirraa biltsiginnaa wici hin jiru kabiraas hin jira. Lakkaa jiran akkanatti hin ta'u dubbiin. Kana wanni ta'e. Walumaa galatti warri amma deeme Lukaaniin ambaasaaddoroonni abbootiin amantii Ustaaz Jailaan dabalatee diina ka muftii kana ka majlisa Itoophiyaa akkasuma ministeera mallaqaa Ahmad Shidee maaliif deeman jarri kuni? Ummanni kuni yani gara tokko wanni deemaniif isaan Abiyyiin Ahmad gamtaan Afrikaa dhufaa jira. Isaan Finfinnee mushurraa godhaa jiran jala goranii gubbaa goranii luka jala waa haxaayanii gamtaan Afrikaa nu dhufaa jira. Namuma intala gurgurachuu deemu aruusa bakka waan ajaa'ibaati bar. Finfinnee keessatti akka taarikaatti baranuma gamtaan Afrikaa Finfinnee taa'uudha Abiyyi biratti. Mootummaa waan takka harkaan qabne qullatti hafee kootii isaa bichatti hafee jechuun mootummaa kana bar. Waan takka harkaan qabu bar. Mee gamtaan Afrikaa Itoophiyaa keessatti taa'uun birqiidha. Maaliif akkana maraatan? Maaf dachiifsamiin isaan hanqatti? Amma inumaayyuu mallaqa dhaban. Mallaquma dhabanii akka waan mallaqa kadhaa deemanii na fakkaatan gara tokkoon jaarsummaa. Birrii kadhachuu ministeerri mallaqaa maal godha Suudiidha. Ijoollee keessa wanni ministeera mallaqaa galchuun jiru bara akka seera addunyaatitti baajatas yoo maddabe biyyuma keessa taa'ee waan tokko murteessuudha qaba malee yoo gara mallaqaatiin taate waan san godhuu danda'a. An akkanatti fakkaatutti jaarsummaa ergatee na fakkaata biyyi. Mallaqa harkaan qabu yooma waa'ee ijoollee tuufuu kan godhu taate ustaazota kanniin diinaa dabalatee ustaaz Sheek Jailaanii wanni inni ergeef akka jaarsummaatitti yaa jaran ani uummata akka harkaan qabu qullatti hafe. Diroonii takkatti birrii meeqaan bitaa Abiyyiin Ahmad? Diroonii meeqa bite? Chaayinaa irraa, Dubaay irraa, Turkii irraa, asiin Iraan irraa mallaqa harkaan qabu salphadhe dhaqaatuma mootummaa Suudii kana naa kadhadha akka inni ijoollee kana naa galchuu bifa sanii mumkin yoo galchuun sun dhugaa jaarsummaadhaaf deeman taate mallaqa harkaan qabu. Ana asirratti waan jechuu takka si qaba. Nuti akka Oromootitti mootummaan kun rakkadhee jira. Isin hin dhoysuu jara naan harki kiyya qullaadha ijoollee Suudii mallaqa ittiin galchuun qabu. Na qarqaaraa hangara xayyaaraatiin anis akka mootummaatitti waan danda'een godha. Ummanni Oromootiif ummanni Itoophiyaa marti naa birmadhaa jedhee goofandii yoo bane qabatamaa yoo inni waan san godhe bira dhaabbanna obboleessa kiyya. Nuti ijoollee mana hidhaa Suudii jirtu san baraaruu barbaanna lubbuu isaanii. Waan qabnuun bira dhaabanna mootummaa kana. Mootummaan kun rakkatee jira qullatti hafe hooma takka harkaan qabu. Kanaafi isa kana siin jechuu barbaada walumaa galatti dhiibbaan uummata keenya bakka kamittuu itti hammaachaa jiru tuffii mootummaa kana irraa maddaa siin jechuu barbaade. Pointi bareedaa keessa. Amma taan ittiin dhufaa gaafin xiyyeeta lammadaa oradii mataa xuyxee jirta akka gaarii keessa nu ibsita. Seera addunyaa irratti lammii biyya san keessatti fakkeessii kan amma. Gaafa Aljaziiraa waa'ee Suudiidhaa gabaasaa galchite gaafa Lubnaanis warra Masriidhaatis amma gannamarraa haasawaan jiru beekan. Oduun isaan gabaasan sani siyaasaa teenya xuyxee jaanii oggaa yaadan embaasii Kwaatar yaamaniiti dinnina kannanii fi Aljaziiraan akka waan keenya kana akkanatti hin gabaafne jaaniin. Aljaziiraan waan san akka haasu akka dhiifama gaafataniin hoggaa dide immoo embaasii ni ari'an. Karaan biiti takka hariiroo isaanii keessatti mufachuu isitti wal garsiiftu keessa embaasii ari'uu fi keessillee cuftee galchu. Akkana jechuun gaa biitii lamaatu wal loltee jechuudha.
qabxii takka irratti. Arra otoo warra 100,000 ol bara kaanumaa 100,000 takka jenna malee namni garii 250 meeqaan nurraa hidhamee hin beeknu bara dhugaa jirtu kanuma jechuudha. 100,000 olii yoo jenne malee 100,000 miti immoo 100,000 oli 250 ta'uu danda'a 500 ta'in we don't know. Gaafinti ammoo biyya yoogaa Su'uudiidhaatu lammiitii akkana hidhee gidiraa agarsiisa je'ee mootummaan Itoophiyaa haa amanu yoo taate. Maaliif guyyuma tokko illee taatu embaasii Suudi Arabiyaadhaa qabeetee Finfinnee jiru sani masaraa yaamanii fi mufii isaanii dallanuu isaanii aaruu isaanii maan hubachiisin lammiin tiyyatuun sa'a 24 keessatti naa gadhiifamuu qabdi yoo gadi hin dhiifamne biyya tiyya dhiisii deemu jechuu maaliif itti ulfaate deero. Kuni akka kiyyatti mootummaan kuni lammiidhaaf akkasitti bakka kenne illee na mootummaa natti fakkaatu miti. Uummata Itoophiyaa kanaaf jechuudha. Inni bakkeen inni kenneef takkattiin teessoo isaa qofaaf bakka kenne mootummaan kun. Waan dhugatti uummanni beekuu qabu. Lammiidhaaf bakka kennee akkati amma jettu kana Abiyyiin fuula takka jecha takkattiidhaan akka mootummaa Suudii ijoollee niin godhuu hin danda'a bar. Barreeffama fuula takkaati. Amma booda dhalataa kiyya ilmaan Itoophiyaan lammummaa Itoophiyaa nama qabu. Ka seeraan ala biyya san seen illee mootummaan Suudii yoo qabe dararaa tokkoon alatti naa deebisuu qaba jedhee jecha takka qofa yoo barreesse. Mootummaan Suudii ijoollee Oromoo ta'ee saba kamittuu uummata Itoophiyaa ta'ee biyya san keessa jiru dhiibbaa irraan ga'uu hin danda'u. Har'a warri iqaamaa harkaa qaban hin daffaraman siin jedha sababa mootummaan kuni waa'ee uummata kanaa gateerra. Kuni mootummaan waa'ee lammii waan jedhu kana hin beeku. Inni wanni takkattiin inni beeku aangoo isaa qofa. Uummata yaaduu, uummata Itoophiyaatti nagaa buusuu, uummanni akka hin rakkanne kana godhuu kaayoo hin qabu. Osoo kaayoo qabaate waan ati jette kana godha. Dhiibbaa ija kam keessattuu dhalattoota Itoophiyaa lammii Itoophiyaa irratti godhamu balaaleeffachuu qaba sila muummichi ministeeraa kun. Uummata kiyyan daffarinaa. Akkuma Itoophiyaa gadi bahee afaan guuttatee Itoophiyaan hin tuqamtu jiru san. Achi tareetuu fakkeenya Afrikaati jedhee uummata Afrikaatiin dhaadatu san Itoophiyaan sun ummatumarra biyya ambaa keessatti dararamaa jiru kana tuffatamtee har'a maqaan isaa badee ummanni isaa feestaala uffatee taa'aa jiru kuni ummata inni biyya keessa dhaabatee ittiin addunyaan fokkoru sanii bara. Silaa kana beekee ofii isaatii waan godhuu qabuudha bara. Hin goone inni niyyaa kanaan qabu. Tokko ammoo wanni biraa wanni natti mul'atu baay'inaan ummanni guddaan biyya ambaa keessa rakkachaa jiru kuni Oromoon sababa gabrummaa irraa kaka'e. Dhiibbaa biyyoonni kana dura dabran mootummoonni dhufaa dabraan uummata keenya irratti taphatu irraa ka'e uummanni Oromoo kun baay'inaan baqatee biyya ambaa keessa. Baay'inaan warri biyya ambaa keessatti dararamaa jiru kun Oromoo ta'uu waan beekuuf bakka hin kennuuf jechuu kiyya. Waan feetan godhaa jedhee ayyama. Oromoon akka isaaniititti Itoophiyaa miti. Akkuma Abiyyiitittu Oromoon Itoophiyaa hin jedhamtu. Innummaan mataa isaan ilma Oromooti, ani ilma abbaa gadaati. Wayitanuun jedhu kana yeroo rakkate qofa nuuf fayyadamuufi bara. Yeroo bal'innaatitti Oromoo mil'atee laalu Abiyyi. Takkatuu rakkataa qofa uummata Oromoo garagalee akkuma mammaayisi jedhu san loon dheedee yeroo quufu garagalee garuma malee alaladhaa jedhan. Akkas nu godhaa bara mootummaan kun. Malee parsantii guddaa wanni inni xalayaa jecha takka barreessee lammii kiyya miidhiin jedhee fuula takka barreessuu isa dhorgu baay'inaan namni rakkachaa jiru Suudi Arabiyaa keessatti ilmaan Oromoo ta'uu waan beekuuf Oromoo tana gara kamittuuyyuu akkam godheetiin dadhabsiisuu qaba. Akkam godhee akka jarri maqaan isaanii badee xuraayanii nama kamiyyuu gattaanii maqaan badutti bifa saniin kaaya mootummaan kun. Garuu addunyaan kan jedhaa jirtu uummatuma Itoophiyaa jedhaa jirti. Maqaan keenya Itoophiyaa jedhamee waamama. Biyyas ta'uu hin dandeenye. Walis ta'uu hin dandeenye nuti. Sababii kanarraa kaka'e tuffiin inni qabu ummata Oromoo ta'uu isaa waan baay'inaan beekuuf waan kana dhiibbaan goone siin jechuu barbaada. Osoo fakkeenyaaf ummata Amaaraa taate warri garaagaraan isa marsee taa'u akka inni barreessuun godhanii akkuma namni isaanii hayyuun isaanii yoo jalaa du'u gadi bahee waa barreessu. Amaara keessaa yoo namni du'u qofa waa barreessa agarteemi. Dheengadda artistii qaalii jaalatamaa keenya Nuhoo Goobanaa ka du'e barreeffama takka obboleessa kiyyaati qabsaa'aa Oromooti qabsoo kana keessa ifaajee guddaa qabda jedhee jecha takka hin barreessine. Waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaatii barreessaare hin beekasiin jechuu kiyya. Oromoo ta'uu waan beekaniif kana godhuu dadhaban gamme bakka kamittuu Oromoo akkam gooneetiniin maqaa isaanii balleessinee namaa gadi isaan goonaa. Saba kana akkamiin namaa gadi deebifnaadhaan ilaalchi muummicha ministeeraa keessaa nan mul'atu. Kanaafuu fakkeenya kuma sii kaa'uu dandeenya Nuhoon Goobanaa qofti baqiidha. Itti dabal ijoollee Suudi Arabiyaa laale.
ilmaan Oromooti. Parsantiin guddaan achi keessa yoo laalte sabaaf sablammoonni biraa nama 10-15 hin caalan. Parsantiin 90 akkuma ati jette Oromoodha. Kana waan beekaniif Oromoon akka lammii lammaffaatitti ilaalamaa siin jechuu kiyya. Maqaadhaaf isaan kan ittiin harakaatii isaan godhan kana hin beekin. Akkuma abbaan duulaa kana pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii jedhe obbodiyoon kaleessas har'as uf ta'uu hin dandeessu. Akkuma inni jedhe yoo feete Tigree yoo feete Amaaruma taatee cabsuufti. Gizee Oromoon fuudhee aangoo itti kennes Amaara taatee waan Amaarri barreessaa jedheen qofa barreessiti. Akkuma argitu kan waan Amaarri ayyamee fi poostii godhi jedheen qofa poostii godhan. Waan Amaarri gadda nama kanaa ibsadhu jedheen qofa gadda san ibsatan. Muummichi ministeeraa irraayyuu fudhachuu dandeessa. Abiyyi waggaa 3 kana keessatti takkaa saba Oromoo irraa jabaa du'u barreeffama takka barreessee beeka. Hin beeku bar. Kama dhugaati bar kana hamtuu sirra kaa'uufi miti. Takkaa Oromoo keessaa jabaan fedhe yoo du'e gaddan dhagayame hayyuu Oromoo kana galaafatame qabsoo saba kanaatiif jedhee fuula takka barreessee hin beeku. Itoophiyaadha siin jabaka. Akkamitti akka achi dhufe hin dagate Abiyyiin Ahmad. Oromiyaa irratti maqaa Oromootiin liqa mambarii ta'ee muudamuu isaa sanuun irraanfatee waan biraa dhiise ati gamme. Oromiyaa irratti muudamee dhufe beek. Oromiyaa irratti Lammaa Magarsaatti aanaa godhanii Abiyyi liqa mambarii godhanii akka Oromiyaatti irra muudanii dhufan. Akka Oromootitti saba kana bakka bu'ee dhufee namichi kun muummicha ministeeraa ta'e bara. Sanuuyyuu hin beeku. Sabni kun ammoo waan kanatti akkamitti faajee qabsoo tana asiin gayate wanni inni irraa quba qabu takkas hin jiru. Kanaaf tuffiin isaa kamaddu Oromoo irraa yisiin jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti namni Suudiin rakkachaa jiru Oromoo ta'uu waan beekaniif bakka kennuufi dhabanii waallee nu barreessuu dhaban siin jedha. Kanuma natti fakkaata yaadni kiyya akka xiinxala kootiititti. Tuffii Oromoof qaban irraa. Qabriitti taanutti dabarraa. Akkas jee ture sani Junaydin Saaddooti. Malee abbaa duulaati miti. Junaydin Saaddooti. Akkasin nu sirreessa. Mee amma fakkiidhaaf qabxii biraatti ammas sihan. Jilli amma dhaqe kuni Ahmad Shideetiin dhaqee jechuudha. Mee warra achi keessa jiru halaallu. Ahmad Shideedha. Haji Umar. Jettanii Ridwaan Hussein. Ustaaz Shijeelaanii saniya. Yoo taatee gaa isaan keessaa xiqqishoo dubbiin Oromoodhaa isa quwwitee jiraate Dr. Jeelaan taate malee jarri kaa warra irraa haajatee miti jechuudha. Gaafitti yammoo dhimmi kuni dhimma Ahmad Shidee laalchisuu miti jechuudha. Dhimmi kuni dhimma beeytee masjida Najjaashii fi Najjaash irraa haasa'uudhaaf dhaqanii fi miti jechuudha. Dhimma beeytee muuziyeema dhaqanii footoo nugusoota Suudiidhaatti ilaalanii miti. Amma dhimma beeytee laaqana bareedaa hoteelatti itti azuumamanillee natti hin fakkaatu. Bashannanaaf illee miti achi dhaqaniif. Dhimmi kuni Dammaqa Mokonnin laachisa. Malee Ahmad Shideedhaan laalchisuu jechuudha. Gaafa naannoo Somaaliyaa keessattii fi Somaaliyaatti lammiin teenya rakkatan namni bikka san gaanama beeka qooda walii kaa'uun gaarii. Walqana gabayyoodhaa lammii teenya magaalaa Hargeysaa keessa rakkachaa turte. Shoora inni taphateen beekaatu biyyatti galchee jechuudha. Maaliif lammii teetiif always biyya alatti embaasiidha. Wanni embaasii bira hotte immoo foreign ministeriidha jechuudha. Maaliif dhimmi kuni gaafatti yoo Warqina Gabayyoodhaatu dhaqe arra maaliif dubbii tanaaf Dammaqa Mokonnin maan dhaqin? Moo akkuma beetee mootummattuu Dammaqa Mokonnin bikkummaan turuu Dammaqa Mokonnin laallatti. Maaliif Dammaqa Mokonnin erguu dhiisee Ahmad Shideedhaa ergateero? Waan nama ajaa'ibu. Kanaan duras akkuma ati beektu uummata kanaan dura galee Dammaqa Mokonnin tuyyuu nama ganaan galchina jedhee ibsa kennee ture. Nama kuma ganaan galchina jedhee ni yaadatta yoo ta'e. Waa'een amma jarri dalagan kun naan galuun. Walii galatti mootummaan kuni wanni inni godhu siin galuu gamme. Dubbiin isaa barseeran qabdu bar. Mataa miilan qabu bar mootummaan kun. Wanni inni godhu siin galuu nama kamtu kam hojjeta hojiin isaa maali? Hojii wallaaqa siin jedha. Wanni isaan dalagan amma Dammaqaan sirriidha silaa wucci guddaa ministeeriidhaa dhimma kana silaa isaa kallattii mootummaa Suudiitiin haasa'ee ummata kana baajataa ganaa maddabne akka nu gadhiistu ummata kiyya akka galchitu jedhee Dammaqa turre hojjechuu qaba. Ahmad Shidee ministeera mallaqaati. Baajata yoo barbaachise baajata baasee kennuu qofa inni sila. Jarri kun wanis ammoo waa'ee amantii yoo taate akkuma jette waa'ee amantii irratti dhaqanii masgiida Najjaashii akkanatti dogoggora akkana ta'ee maal jedhanii komii yoo jiraate kanallee furuudhaaf deemuun sunis rakkoon qabu. Garuu wanti amma ijoollee Suudi Arabiyaatiif godhame yooma gara saniinuu ka deemu taate wanni mootummaan kun dalagu
walumaa galatti mataa miilli sitti mul'atu jechuu kiyya. Faallaya waan faallaya malee hin dalagu walii galatti akkuma jette marii kanaafis deemuu danda'anii ta'uu dhabus mala garuu hagammaatti tiree akka OBN tokko barreessetti ijoollee Suud Arabiyaa illee jedhe maqaa itti dabalee kaase mee boriif iftaa waan isaan gadi hin bayan ilaalla. Walumaa galatti gamme wanni mootummaa nama biyya bulchu kun dalagu waan inumaayyuu biyya kam keessaayyuu hin jirre. Har'a Dammaqaa Mokonnoon mataan isaa aangoo meeqa qabatee taa'aa jira beekta? Aangoo lama bar. Xaqalaa ministeerii itti aanee mitikil xaqalaa ministeerii itti aanaa muummicha ministeeraa ta'ee jira. San biraan ammoo wachi guddaa ministeerii godhanii kaaya. Maal godhamee Dammaqaan maal hojjeta? Takkatti sanuu hojjetaa hin jiru. Kana siin jechuu barbaadeeti walumaa galatti biyya seerri hin jirre keessatti ati yoo barbaadde aangoo 8-9 qabatta biyya haa bututtu rakkoo isaaniiti miti. Ati callisteetuma damoosa kee shaqqalu kallattii hundaanuu mindaa kee fudhachuu. Walii galatti wanti amma isaan godhan kun waan namaa galuu miti. Ani gara tokkoon ilaalcha kiyya keessatti mallaqa kadhaa deeme Ahmad Shidee akka dhuunfaa kootiitti. Itti aansee kun ammoo warroonni ustaazota waa'ee amantii Masgid Najjaash deengadda rukutame Tigraay keessatti dogoggora rukutamee waan kana deebifnee akka qajeelaan hojjetamutti irratti dalagaa jirre isa jedhu mootummaa Saa'udii yoo komiin jiraate akka waan gara laaffaadhaanu jedhaniini waan akkasii santu nan mul'ata. Garuu wanni anatti calaqqisiisu kanuma waa'ee ijoollee Saa'udii illee kanuma keessa dhaqanii gara laafummaa isaanii akkuma jette Ustaaz Jeelaani dabalatee isaanis ijoollee kana kam goonaa yoo mari'atanii galchan as ta'e waan bareeda. Dubbiin isaanii mataa miilan qabdu siin jechuu kiyya. Garuu akkanatti yoo ati ilaalte wanni isaan dalaganii fi abbaa hojii saniitii miti siin jechuu kiyya. Abbaa dhimmaa osoo hin taane nama birtuu waan biraa oofaa jira. Walumaa galatti kana waan jedhu takka illee ani qabu waanummaan jiru takkas hin jiru akka xiinxala kiyyaatitti an jarri kuni Ahmad Shidee mallaqaaf deemee jarri kunis waa'ee amantii Masgid Najjaashiitii fi akkasuma tanuma tanaa fi jedhaa ani garanumatti fudhadha. Waa'ee misooma maalii wanni jedhu hin jiru kanuma jedhee yaadan akka kiyyatti tajara kana. Ayya gaafin tiyyata biraa ta'a ajaa'iba natti taate keessa dhimmi dhaqaniif yoo kana ta'e maaliif mana hidha ijoollee san dhaqanii jajjabeessuu isaan dadhabanii jechuudha. Manuma hidhuma sanuu dhaqanii rabbi sanaa baasu maan jini bishaan illee taatu harka qabatanii feestaaluma gurraacha sanuu kun amma arra beektee gabaasaan riyaadirraa nuu himan hawaasni keenya bar feestaala sanuu ni bitatanidha. Feestaala sanuu nama maallaqa qabu feestaala sanuu uffata. Hayya feestaaluma gurraachuma san illee qabatanii fi maan dhaqini jechuudha. Akkamitti Suudii dhaqanii guyyaa 4 bulanii hali baqattoota keenya hin laalin muuziyeema dhaqanii shopping seentara dhaqanii magaalaa keessa shirshirii godhanii galan jechuudha. Maaliif hin dhaqin? Wallahi suni kaagamme ulfaataadha. Namni akkasitti osoo nama yaadu jiraate ijoolleen tun eegana cintaani bar. Dhaqee namni qaamaan sitti dhufee rakkina kee ilaalee hin barbaadan isaan waan akkasii. Qaamaan dhaqanii isaan laaluun osoo barbaachise ijoolleen kun eegana cintaan ture. Namni eegana nama yaadu hin jiru bar. Quuqama akkasii ijoollee saniif namni qabu hin jiru. Dhiibbaa ummanni godhaa jiruu fi iyya ummanni iyyu kana gurri dadhabeetiniin aguma sanuu godhaa jiran malee kaayoo isaaniitii miti ijoollee kana deebisuu. Ati ammoo dhaqanii achuu waa laalan jetta. Ilaalchi waan akkasii hin fedhan jarra. Hatta illeen coolla taatuu mee hagam dhaqee ilaale isumatu ilma Oromooti. Isumatu qabsaayaa fi falmaa mirga dhala namaati jedhaanii turtanii dura. Wayitinni abaa'oo ture akkasitti jettanii nimi. Innummaan mataan isaa bakka bu'aa hin baasisuu diisa. Guyyaa takka dhaqee rakkina uummata kanaa qajeelaan gabaasaa jira. Hin jiru. Kanaaf ammoo jara kana ustaazota kanaa fi ministeerri mallaqaa dhaqee waan akkasii godhaa. Kana sammuu keessallee nama yaa'uun qabu waan ta'ullee miti. Kana jarri inumaayyuu akkuma siin jedhe achi yoo achitti ta'anii akka fedhan ta'an danda'a isaaniitii miti. Haa ta'u ammoo dhiibbaa irra jiru ka galgala ganama ummanni iyyuu biyya keessaa biyya alaati rabbii kadhatan kanatu amma tokko yoo rahmata godhees godha malee akka kiyyatti ani waan akkasii jararraa eegamu nama sabaa quuqama qabutu nama ummata sanii quuqama qabutu waan akkasii godhaa suni tasumallee waan eegamuu miti. Kanarraa eeguun hin barbaachisu gamme hin jirtu sun. Inumaa beetee dubbii mataa dhawutee jirta tawaa'ee Ahmad Shidee sanitti deebi'uu barbaade jechuudha. Dubbiin akka fakkaatutti akka beetee gaabiyya faranjitti hosteeja jedhanii hosteeja jechuun nama tokko buttee qabdee yoo maallaqa gaafattee maallaqa san sii kennuu baattee beetee nama kana gadi hin dhiiftu. Yeroo ammaa tana keessatti ministeera maallaqa achitti ergu jechuun Suudiidhaan yoon akkaan ijoollee tana sirraa galchuu barbaadde maallaqa hagana fidii je'ee waan beetee haal dureetti qabateen fakkaatu jechuudha. Maaliif ministeera maallaqaa ergita? Nama hidhameef. Ministeera maallaqaa maaliif ergita jechuudha. Ijoollee tana Suudiin ni galchaadha amma nuti gaafanne wanni isaan jedhan maali? Daqiiqaa tanarraa yoo mootummaa Itoophiyaa nurraa fudhatte lammiisi
dhibbarraa dhibbatti ammaa hulaa bannee gadhiifnaan haa galfachuu dandeessu taate. Su'uudii bira rakkoon hin jirtu. Rakkoon mootummaa Itoophiyaa bira jirti. Itoophiyaa wanni siin jettu jirtu diinagdeen qabu rakkoon qabaa ammaan dura koronaa himattee jechuudha. Rakkoo koronaadhaatiif ijoollee tana galchuu dadhabneedha. Rakkoon sana dabre amma immoo afaaniin baafataa jechuutti hin jiran malee mootummaa Su'uudiidhaatiin ijoollee hidhamte tana maallaqa maqaa isaaniitiin waan beetee Su'uudiidhaan maallaqa fidaa jechuu jirtu fakkaattu Itoophiyaan. Wallahi kuni akkas taanaan Abdalgawwii mata'e ka Abiyyiin Abdalgawwii beekta. Abdalgawwii maal jedhanii daldala tokko jira beekta akka karaa Jibuutii karaa yoo achi baatu qabu godhee kaarabaa kana sirra qabees iyyisiisu. Abboo gamme. Osoo hin barbaanne nama kolfisiifti dubbiin ta'e beekta. Ati Abiyyiin Ahmad Dallaala ta'ee jira. Inumaayyuu mallaqa fidaa jechaa jirtaayyuu. Kuni waan nama ajaa'ibu. Inuma godha Abiyyiin Ahmad inuma godha. Namichi rakkatee jira. Wallaahi ana akka kiyyatti hin amanu siin jedha waan ammati jette kana nama shakkisiisa. Maaliif jennaan birri hagana as kenni jedha Abiyyiin ammoo godhullee dhabe. Waanuma godhu dhabe namichi gara marattuu rakkatee baajanni itti baay'atee kara kaaniin mallaqa bitaa waraanni biyya keessaan dhaabannee biyyas tasgabbeessuu hin dandeenye kallattii kamiinuu waciin isa fixee jira. Kanarratti mallaqas gaafachuu numa danda'a. Kana godhe taanaan kaa'inumaayyuu numaanuu nama ajaa'ibaati. Addunyaan maanuu dinqisiifachuu qabdi. Waan akkanaa godhe taanaaniin dhugaa rabbiititti jajjaba namichi. Kuni garuu akka kiyyatti mallaqa fidii osoo hin taane baajata mallaqa kanaa ni maddabnaa hagana nurraa danda'a. Rakkina mallaqaa qabnaa jedhee Ahmad Shidee kun akka rakkoo isaan keessa mootummaa Su'uudii kanatti rakkina isaanii keessa ibsuuf gidee itti nuu booyi mallaqa akkanatti rakkoo qabnaa waraanarra turre jedhaniini baajata hagana aniin danda'a jedhee akkasitti waan akkasiisan walakkaa gara akkanaatitti waan akkanaa isinii qabsiifna jedhaniini waan akkasii waan godhan natti fakkaata. Nama gara tokko yoo dhugaa waa'ee Su'uudiitiif ka Ahmad Shidee deemu taate baajata walakkaa waan akkanaa nuu danda'a walakkaan waan akkanaa dandeenya irratti akka kadhaa tokkotti waan akkasiisan godhuudhaaf deemanatti fakkaate. Ati jette kana goonaaniin assalaamu alaikum warri hafillee haa hidhamu jedhanii akkuma jedhan kanaaf karra dhiitanii cabsaa jiranii dubbiin jabaataatuma deemasiin jechuu kiyya. Kanaaf walumaa galatti waa'ee jara kanaa rabbumatu beeka. Mee walii galatti waan dhufu inuma dhageeffannaa siin jechuu barbaadeetti gamme. Eber gaamma Su'uudiin bara aaratti baa jetti lammii ta'e jette jechuudha. Amma ijoollee achi keessa hidhamtee hin gaafadheen. Ijoolleen maal jetti lammiin biyya biraa hoggaa hidhamtee embaasiin dhufee fuudhaan hogguus namni ol gara galees ilaalu hin jirudha. Teenyatan ammoo afaanii baafatanii wanni warri mana hidhaa keessa poolisiin jirtu nuun jaan aboo mootummaa teessanii isan jibbe wanni nu godhuu dandeenyu hin jirtuudhaan afaan keessa waliin qabaa ta'adha. Dhugatti silaa mootummaa qabaanne namnummaan beektee Dr. Abiy irra dalagaa ari'uu qabu Dammaqa Mokonnin. Seera addunyaatti akkasi. Lammii ta'e sadarkaa haganatti hidhamte. Beektee dheeyxeetu ilaaluu dhabuun beektee silaarra warra galee kanallee naa hidheenumaan fadhaa jechuudha. Hedduudha Abiyyi saaxilan. Haga ammaa nuti beektee Su'uudii hidhee fi harka irra qaqqabaa baanee jechuudha. Bara amma Su'uudiin akkan hidhiin ifa nuu baatee jirti. Ka hidhee Dr. Abiy. Ka qaallitti jiruu fi haachi jirus garaagarummaan qabu. Inumaa haachi santu Abiyyiif irra wayyaa maaliif maallaqaa isirra kadhachuu jira wacii sittiin baasu jechuudha. Dammaqa Mokonnin ammoo inni beektee ijoollee Su'uudii kana jechaafuu inni hojiirraa bu'uu qabaadha. Hojii isaa bikkaanii. Abiyyiin waa takka ta'e beekta. Abiyyiin biyya bulchuu hin dandeettu yoo ati jettuun hin danda'a siin jedha beekta. Akkamitti dandeettaa yoo ati jetteen qawwee magurratti qabeetuma danda'a siin jedha bakka. Inni bakka biyya kanuma bulchuu barbaada. Akkanatti ammoo biyya bulchuun hin danda'amu. Amma nam tokko ka Abiyyitu achitti ergee kasiin jedhullee hin dhabamu warra. Abiyyitu ergee Su'uudiitti ijoollee Abiyyitu hidhee siin jedhu jira. Abiyyiin ergee baatee muummichi ministeeraa sa'aatii kana biyya bulchaa jiru isa. Kontiraanni waggaa shanii na kennamee uummanni aduun jenne qorran jenne dhaabatee na filatee jedhe. Uummanni dhaabatee isa filate sun ijoollee tiyya naa galchi jedhee gaafachaa jira. Uummata saniin galatooma na filattan ijoollee teessan isinii galchaa jechuun ni dadhabe. Kanaafuu biyya bulchuu hin dandeenye jechuudha. Eeka maarree biyya bulchuu jechuun diroonima bitattee nama gubuudha ibidda. No.
ummata tokko nagaa gootee ka biyya keessa jiru nagaan bahee galuu danda'uudha qaba. Biyya bulchuu jechuun isa kana. Ka biyya ambaa keessa jiru kabajamee mootummaan Itoophiyaa namni isaa yoo jalaa tuqame namni kiyya akka hin tuqamne jedhee gaafii mootummaa kamittuu dhiyeessee mootummaan kamuu ummata Itoophiyaa kabajee jiraachuudha qaba. Kana jechuun mootummaan biyya bulchuu danda'u. Biyya bulchaa jira jetta qawwee qabatte poolisii guyyarraa jeneraalummaa osoo jarri quban qabne itti ol dabalaa akka dhiibbaan irratti hin godhamneef kana godhanii bara. Itoophiyaa keessatti maaliif akkana godhan beektaa? Maaliif guyyarraa jeneraal akkana wayyeessine kan akkanatti cimsine keessa keenya cimsaa jira hin cinqamanii bar. Mafanqala mangistii jedhan tokko biyya keessa basate Afrikaa kana keessatti diktaataroonni wal fixaa jirti kuno. Cinqamee Abiyyiin amma yoo fedhe Biraanuu Juulaa Fiildi Maarshaal jedhanii Baacaa Dabalee Ambaasaadar jedhanii waanuma qabatanii gadhiisan wallaalan amma maalirraayi mafanqala mangistii jedhan kana sodaateera mootummaan Itoophiyaa. Sababa kanaaf guyyarraa namuma kaan bakka isaan fidan hin beektu. Cinqaa guddaa keessa jira mootummaan kun cinqaa guddaa waa'ee biyya bulchuu inuma kallattiin harkaa bade. Biyya bulchuu jechuun game. Ummata sanii nagaa eeguudhaa miti waa'ee mootummaa jechuun maa inni jalqabaayyuu namni bahee galuu danda'uu qabuudha bara. Biyya ambaa keessattis ummanni biyya sanii kabajamee jiraachuudha bara. Biyya keessattis qotee bulaan qotatee jiraachuu danda'uudha qaba. Qeerraa buqqa'uu danda'uu dhabuu qaba. Bakka nam tokko rakkoon irra ga'e mootummaa naa birmadhu jedhetti birmachuu danda'uu fiidha qabda. Bakka kanan goonetti kallattii 15 waraanni banamee osoo jiru kallattii kana bira natti asin tarin osoo tokko asin jedhuun osoo kun illee asin daangaa ijaaratee daangaa kana bira asin tarin jedhuun faannoon ana adda biyya bulcha jedha. Asii waraanni adda bilisummaa Oromoo anatu adda biyya bulcha jedha. Tigraay anatu biyya bulcha jedha. Abiyyiin anatu biyya bulcha jedha. Taayyee Fangaasalleen asbaanii nuti ministeera nageenyaati abbootiin gadaa dhumanii gumaan haa ba'u jaal. Gaafa kaanii us jettamoo us hin jettu us jedhe callisee bade. Kuni maal agarsiisa? Mootummaan kun biyya bulchuu hin dandeessu yoo ati jettuun hin fudhatu. Qabatamatti kun rakkoon kana wanni ati biyya bulchuu hin dandeenyeef nageenya biyyaa buusuu hin dandeenye. Ummata nagaan bahee galuu hin dandeenye. Biyya ambaa keessatti dhalataan Itoophiyaa salphachaa jira. Biyya bulchuu dadhabuun isa kana. Inni diroonii bituu qofa. Akka diroonii bita diroonii saniin eenyu rukuta? Ummatuma Itoophiyaa rukuta. Shuf. Dhaqee waraana saniin rukutu beeki. Waraana isaan lolaa jiru kana rukutuu hin danda'u. Wanni mootummaan kun fudhachuu dide keessaa tokko kana. Abiyyiin amma kana amanee fudhachuu dide. Dubaay dhaqee diroonii fida eenyu rukuta? Maatii rukuta. Masgiida rukuta. Mana amantii rukuta. Achi booda maal jedha? Abaa'oo shanee rukute jedha. Achi booda maal jedha? Juntaan rukute jedha. Qayyib. Juntaa balleessuu hin dandeenye. Abaa'oo shanees balleessuu hin dandeenye. Hattaan faannoon amma fanqala mangistii jedhan san irratti dalaguudhaaf warroonni akka Taammaanyi Bayyane Iskendar Naggaafa mafanqala mangistii Abiyyi irra godhuudhaaf qophoo fixanii jiran. Inni ammoo an biyya bulchuu danda'a. Shuuf nama 100 mana hidhaa Suudi Arabiyaa jira. Oromiyaa gola Oromiyaa hunda keessa nama meeqa buqqa'ee ta'a beela. Biyya bulchuu jechuun taphaa miti obboleessu. Qawwee qabattee bilxiginnaa jedhiin hin danda'amu. Kanaafuu mootummaan kuni wallaahi sima dhugaa sitti maal biyya bulchuu hin dandeenye. Qabatamatti maa kana namni martuu argaa jirra. Abaddan humna isaatii ol ta'ee biyyi. Waraana tokkocha ashannafuu hin dandeenye. Waraana tokkocha tasgabbeessu enumaayyuu biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun gabareen har'a mana irraa buqqa'ee viidiyoo waraana adda bilisummaa Oromoo tokko laalte jirtu ka jedhuun kashawa giddu galeessaa tokko uummata gadi baasee kaameeraan kun uummata baay'ina fuudhuu hin danda'u. Baay'inarra. Wayita isaan uummata gorsan jirtu kana baratee uummanni jirra masiin jaamire. Jirra jennaan maal jirra hin jettanii qeerraa buqqaane hin jettanii jeen gurbaan ka waraana adda bilisummaa Oromoo. Mootummaa kanatuyyuu mataa ol qabatee an biyya bulchaa jira siin jedha. Walakkaa Itoophiyaa maaltu bulchaa jira? Abiyyiin eessa quba qaba biyyi? Qoba takkan qabu obboleessu. Kanarratti ashoofan ta'aniituma ashoofuudha jira. Kanaafuyyuu mootummaan kun isuma dhugaa wallaahi biyya bulchuu hin dandeenye. Mafanqala mangistii jedhan san amma sodaatee raata'ee ol utaalee gad utaalaa jira. Wanni inni guyyarraa reenjarii waraanaa yaani aangoo taayitaa jeneraalota ebaluun kun jeneraala ta'e keessa keenya qulqulleessuu qabna. Shakkii keessa galanii jira. Washakkanii kamtu nurratti rakkoo uumaa kamtu nurra waraannummaan isaanii bara ofii isaaniiti. Ani numaayyuu amma mafanqala mangistii lammaffaan Itoophiyaa irratti ta'innaa shakkaa jira. Afrikaa wal ga'ee jira deengadda amma Burkina Faso Itoophiyaa keessatti amma har'a maalirra oole jeneraal Biraanuu Juulaa fa'aa Baacaan fa'aa nama meeqa jeneraalummaa kennaa oolan maal agarsiisa kun? Haga isaaniitiitti nama itti amanan tottolfachaa jiru. Nama itti amanan maali sodarraayyi kana godhaa jira. Cinqamanii waan qaban gadhiisanii dadhabanii kallattii hunda bilbili Oromiyaa keessa sochiin takka hin jiru bara.
Kana biyya bulchuu jechuun xabaa miti. Mee fakkeenyaaf waggaa 27 dabre mootummaa Tigraay biyya bulche fudhadhu. Kallattii hundaan Itoophiyaan massaaraan takka hin dhufu. Massaaraa qabatee deemu mootummaa qofa. Har'a hoo Oromiyaa keessa bakka barbaade dhaquu hin danda'u waraanni Abiyyi Ahmad. Kallattii hundaan sakandii takkatti karaan itti muramee waraanni sun daaraa ta'a. Gubbarraan dhufee xiyyaaraan dirooniidhaan rukutawoo jedhe ummata nagayaa balleessa. Addunyaan dhuftee maaf ummata nagaa rukutti jettiin? Mushkila kabiir. Mee akkamitti biyya bulchaa danda'e biyya bulchuu danda'e jedhamee mootummaan kun obboleessu? Tigraay gaafa biyya bulchitetti hayyuu kee jabaa kee kamuyyuu haa hiitu. Waraana adda bilisummaa Oromoo biyya keessa hin turre. Faannoon baqattee raasaa turte bakki isiin jirtu namni beeku hin jiru. Tigraay namni injifate woboo osoo hin taane qeerroof qarreedha. Laphee isaanii itti kennanii nama 5,000 olitti wareeneeti bara. Abiyyi Ahmaditti aangoo ka kenne Oromoo. Oromoon ganamuun mootummaa kana wareegama guddaa isa kafalchise. Ganaa kafaluuf ta'asu ammas. Kanaafi an akka dhuunfaa kootiititti dhiifamallee naa godhaa warri biltsiginnaa deeggartan. Hundi isaanii warri biltsiginnaa ofiin jedhu Abiyyi qofaa miti beeki. Wallaahi isa qofaa miti. Warri amma Abiyyi waliin jiru hundi isa biyya bulchuu hin dandeenye. Wanni Abiyyi qofti kophatti qeeqamu hin jiru beeki. Yaani walii galanii biyya bulchaa jiru akkamitti qotee bulaan qeerraa buqqa'u kanaaf furmaata fiduu dadhaban. Har'a mee dawwalanii Oromiyaa keessa aboonuu birmadhaa aanaa kanarraa isinii dawwalaa jirra. Faannoon Amaaraa milishaan numni adda Amaaraa nurra garagale. Yaa aboo ofirraa ittisaa jedhanii. Qotee bulaa kana kaleessa albee hiikkadhu jedhanii ni albee irraa hiikan. Maaliin ofirraa ittisa uummanni kun? Namni faannoo fi milishaa Amaaraa fuudhee Oromiyaa keessatti galchee har'a Wallagga maaltu buqqisaa jira? Shawaa maaltu buqqisaa jira? Humna adda Amaaraatii fi faannoodha jechuudha. Yeroo uummanni keenya dawwalee aboo buqqaane dhumne kunoo humna adda Amaaraatii fi faannoon nutti duudde nu birmadhaa yaa mootummaa naannoo Oromiyaa bilbila irra cufata. Biyya bulchaa jirra jedha Finfinnee ta'anii. Rakkina guddaa jira biyya san keessa. Asiin laali Suudii keessa waan jiru. Kabajaa dhabee mana itti dhiitanii baqataa Itoophiyaa fuudhanii mana hidhaatee ol naqanii mootummaan kee quba siin qabu siin jaal. Kunoo yoo mootummaan kee ayyama godhe borsi galchinaa siin jaal. Kanaaf biyya bulchaa jirraa jedhan isaan bakka biyya bulchaa jirra. Jarana biyya bulchuun hiika qaba. Waggaa 27 dabre keessatti agarree turre. Tigraay yoo ta'ellee namni siin ajjeesaa turte nama akkamii beektaa? Nama gameessa qabsaayaa kallattiidhaan isa dura dhaabatu qofa bara. Artistii yoo ta'e artistii ati nan bulchitu ati xilaata kiyya jedheen dura dhaabata. Isa geggeeffamee jiru takka. Har'a mee ilaali Tigraay wajjin waraana inni geggeessu. Waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin waraana inni geggeessu. Waan ulfaatatu biyya san mudate. Mootummaan kun kana ammoo ofirratti hin argu waan si ajaa'ibu. Ofirratti hin argu. Arguudha qaba garuu. Biyya bulchuu hin dandeenye. Ani kana caala waan jedhu sin qabu rakkoo guddaa jira. Isa qofallee komachuu miti warri mootummaa kana waliin calliseetuma harka rukutu cabcaabiyochiin itti yaaduudha qaban. Maal irratti harka rukunnaa? Injifannoo takka galmeessuu danda'anii jiranii. Waggaa tokkoof ji'a 7 lolaa jiranii. Waggaa 3 lolaa jiranii. Injifannoo maal fidan? Hin finne bar injifannoo takka. Injifannee jirra jaan malee injifannoo wayituu hin finne. Isa dhumaa irratti waan godhan dhabanii jennaan ashangulliitii fidatee Abiyyiin maashina jechuun diroonii nasbee hiyyeessaa lafarraa xuruuruu gattaa'e. Carraa biraan qabu beek. Carraa biraa dhabee jennaan isa dhumaa irratti diroonii Turkiirraa, Dubaayirraa, asiin biyya kana Iraan irraa diroonii kanaan gattaa'e bakka. Dirooniidhaan gaafa dhufe ummata Tigraayinuma lulluuqate. Waraanaa miti barka inni lafarraa saabe ummata nagayaa. Hagana caala nu rukutiin jaaniin dhaabi nurra waraana isaanii baasanii waan addunyaan jettu dhagaanii bifa sanii tasgabbiin dhufe. Mootummaan kun carraa biraan qabu siin jechuu kiyya. Qilleensa gubbaan ummata miskiina fixuun alatti akka amma Jeneraal Yirmaa Mardaasaa adda baasnee iddoo ummanni hin jirre iddoo mana amantii rukunne jedhee kophatti baasee dheengaddaa sun suni marti soba. Ummanni Tigraay dhume seenaan galmeessee lafa kaayee jira. Kana mara seenaa irraa dubbata.
waliigalatti wanti ta'e waan ulfaata isin jechuu kiyya mootummaan kun abdii murannaa keessa taree booda diroonii fiduun isaa carraa isa dhumaati isaa. Achi booda uummata nagayaatiin hin jiru, jaarsaan hin jiru, jaartiin hin jiru, abbootii amantiitiin hin jiru, masgiidaan hin jiru, beet kiristaanaan hin jiru, naqu qofa. Biyya akkatti bulchuu hin danda'u nama. Biyya isaa, uummata isaa, mana amantii isaa, uummata biyya sanii, dubartii, ijoollee daa'ima diroonii rukutaa biyya bulchaa jira jettaa. Kanuma siin jedha gamme biyya bulchuu hin dandeenye mootummaan kun furmaata barbaaduudha qaba. Itti yaaduudha qaban. Uummanni maana tuffatee miti ofuma isaatii waan tayaa jiru kana madaalee maaf biyya bulchuu hin dandeettu naan jedhanii qabatamatti arguudha qaba inni mataan isaati. Dirooniidhaan uummata nagaa rukutuun biyya bulchuu miti. Waraana takka tasgabbeessuu hin dandeenye siin jaa yoo dheeresse dhiifama. Sagaleen kee hin jiru. Sagaleen hin jiru gamme sagalee kee sagalee kee. Minuuti irra deebi'e kiyya si bira jira. Kee hin jiru garuu na bira. Naayin. Hin jiru ammallee. Bayee deebi'aa qoy. Maal wal dhiftee bar sagaleetti hin dhagaamtu. Behee ubaa keessaa seema. Ayyee ilmaan ayyaa noofalcha namaatu irra bilbileensa haa as deebi'a. Wanni irraa mareechaa turre egaa waa'ee suudiidhaati na dhageessan na fakkaatan. Na dhageessani. Amma akkamiin na dhageessaa? Yaa amma bareedan dhaga'ama. Ayyee. Bilchiginni kun hin taane. Bas qabxii itti aantu irratti gaafii xiyyeetamaayyeedhaati. Wanni si gaafachuu barbaadu keessaa noofalcha ilmaan ayyaa amma sagaleen teenya ni jirti na fakkaatti. Amma bareeda. Yaa gara furmaata waggaa deebine amma waa'ee beektee marii biyyoolessaa waan jaanii jira jechuudha. Gara mootummaadhaa harkine. Yaa. Bulchuu hin dandeenyee dhimmamaafuu jirtu jennee bara. Isii hidhee jenne. Amma gaa uummanni Oromoodhaa waliin dhugaa if gaafachuu qabnu keessaa namni beektee nama 100,000 ol haala amma isaan keessa jiran kanatti garaatti jabaate. Mirga beektee nama Oromoo Oromiyaa keessa jirtu ni eega jechuun beeka kunis manaama. Abjuu jechuudha. Duba marii biyyoolessaa as deemu kana keessatti amma yoo agarteen beeku addi bilisummaa Oromoodhaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa jechuudha. Haalduree jaala fakkaate. Duba gaafinti eega mootummaa irraa hongoone morbitoota kanaas kaaba dirqama isaanii bahuun qabani. Mootummaa lammii ifiitiif beektee garaa jabaatte kana wajjin otoo namni qeeroo fi qarreen mana hidhaa jirtu odoo qeeroo fi qarreen mana hidhaa Su'uud Arabiyaa keessa jirtu ABO'n KFO fi waraanni bilisummaa Oromoodhaa Abiyyi wajjin ta'anii haasa'uun sirrii ta'uu ni danda'a jechuudha. Ta mootummaa irra walii galle mormitoonni eega beektee haalduree biraatu lafa kaayatan jechuudha. Haaldureen isaan lafa kaayatan jahan keessaa takka. Galmee shororkeessummaa keessaa OLF TPLF ka'uu qabanidha. Hayyee dippiloomaasiif waan bareeddu. Lammaffaa gargaarsi namoomaa iddoon irraa cufame hundumarraa uggurame irraa hundaa'u hulaan banamee fi kallattiidhaan dhaquu qabaadha. Haga amma beeynutti gargaarsi addunyaan godhaa jirtu homa Tigraay. Ha cufames kanumaa jechuudha. Yoo beektee irra dibaa goone malee. Eega haganaa maqaa dha'e dippiloomaasiidhaaf waan bareedaadha. Qaanii qabdii irra KFO fi ABO fi waraanni keenya afaan tokko ta'anii yoo lammii teenya ta Saudi Arabiyaa galchuu baatte si wajjin marii biyyoolessaa irratti hin hirmaannu jechuun qaanii qabdi takka. Lammaffaa eega mootummaa irraa dhabne karaan tokkichi nu waafe mormitoota mormitoonni noo ajandaa Saudi Arabiyaadhaa
haal duree qabsoo teenyaa godhatanii mootummaa tanatti qabsaa'uun ajandaa tanaa'uu gara fuulduraa fiduudha ta'a. Hawaasni keenyaa'uu akka daranuu irratti kaka'uu godha. Kaka'umsa uumaa addunyaanuu akka gabaaftu godha. Because yoo qaamni sadeen kunuu gabbahee yoo lammii teenya ta Saudi Arabiyaa jirtu galchuu baatte si wajjin haasa'uun politika ajaa'ibaati jechuudha. Inumaatu tana biraa kutanii silaa arra akka waccuu karrayyuu uffatan sanitti arra Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaadhaa, Hamzaa Booranaadhaa, Jaalmarroo dabalatee odoo feessala gurraacha kana uffatanii hagam takka beeytee hidhameef hamilee tahan abdii tahan hawaasa keenyallee dubbiin tun ajandaa taatee afaan tokko taanee lammii teenya karaa itti galfachuu dandeenyu gabaabduutti yoo gara mootummaarraa hanqanne gara mormitootaatiin tana yoo goonee maal si fakkaatti jechuudha. Bareeda game asirratti waan akkasiin jechuu barbaada. Waa'ee marii biyyoolessaa kanarratti yaadni ati jette sirri. Yaadni kee bareedaadha. Garuu marii biyyoolessaa kana akka filannoo saniin godhuu hin qabnu. Filannoo kan itti waliigallee Abiyyi jalatti teessoo hin qabnuuf yookaan Abiyyiidhaaf macawwachaan taanu. Abaa ofiis kafaa osirra akka filannoo keessatti hin hirmaanne uummanni keenya jedhee wayita dura dhaabatu. Filannoo bu'aa akkasiin hin qabne Abiyyiidhaaf akkanumaan taphan ta'inaadha. Amma bakkeen bakka sanii miti. Amma bakkeen kuni taphatteellee goolii galchuu yoo dadhabde luka jala keettee xalaftee lafaan dha'uu qabdamu. Sii galaami faa'ulii dalagu. Maasiin jechuu deema beeyta qooyika yaada kiyya. Maasiin jechuu. Gaafiin tiyya. Amma marii biyyoolessaa achuma kaaye. Tokkoffaa ajanduma siyaasaatu godhachuu qaban jaarmonni siyaasaa. Lammii teenya tana nuu galchuu qabdaa yoo nuu galchuu baatte bara addunyaatti himachuu jirtaa beekan marii biyyoolessaan dhufu jechuun bara marii biyyoolessatti argamuudhaaf hoggonoonni keenya kaabaa'oodhaa hidharraa bahuu qaban qeeroo fi qarreen hidharraa bahuu qaban jeeban tana duruun haal duree beeytee waraanni bilisummaa Oromoo kaayyate keessa hidhamtoonni siyaasaa bahuudhaadha. Eega akkas jee hidhamtoonni Suudiidhaas jechuu kaatti yoo hidhamte badiin qabdu jechuudha. Because yoo hidhamtoonni siyaasaadhaan hin baane waraanni bilisummaa ni hirmaatu jechuudha. Hin hirmaatuuf ni hirmaataa fi beeytee faayidaa biyyoolessaa sanitti deebina. Gaafin tiyya gabaabdutti ajanduma kanaahu beeytee ajandaa siyaasaa godhatanii as bahuun isaanii kaka'umsa uummata keenyaatti uumaadha. Beeytee miidiyaallee akka galgalaa ganama gabaastu gooti. Mootummaan tunuu odoon feene galchiti maaliif siyaasa harkaa badaa jechuudha. Carruma silaa beeytee karaa nagaatti waa haasoo hojii addunyaatti diraamaa dalaguu deemu kanaahu harkaa balleessitee jechuudha. Kanaafuu gaafin tiyya faayidaa marii biyyoolessaa irraa haasoo hin jiru. Faayidaa ammoo marii biyyoolessaa dura dubbalee keenya mana biyyatti galchuudhaati. Jaarmoonni siyaasaa ABO fi KFO fi waraanni bilisummaa Oromoodhaa eega haal duree biraatu kaayatan. Tanatti deebisu tanatti makuun isaanii maal badii fiddi jechuudha faayidaa malee. Badiin fiddu garuu akka amma bifa amma jennetti waan kana yoo gootan malee marii keessatti hirmaannuun an akka kiyyatti gaarii ta'ee natti mul'atu. Maaliif jennaan ajandaan ijoollee Saudi Arabiyaa paartii siyaasaa Oromoo qofa osoo hin taane uummata Itoophiyaa hunda fudhachuu qaba. Akka paartii biyya san keessa jiruutti hundi ijoollee Itoophiyaa eegataan Itoophiyaa jedhanii hundi isaanii falmuufii qaba. Wanni paartii Oromoo qofa dirqama kennee fi akkasitti deemnuuf hin jiru. Garuu parsantii guddaa uummanni achi miidhamaa jiru Oromoodha. Harka dhibbarraa 90. Amma walumaa waan nama biraa hidhame. Namni hidhame Oromoo obboleessa kiyya. Namni hidhame Oromoo. Naagalee gamme. Siyaasa deemna kaa fakkeenyaaf akkasitti amma. Yoo baane dhageeffadhu Jaal Daawud Ibsaadhaa hogganoonni ABO'dhaa yoo mana hidharraan baane. Teessumarran dhufuu eegatti KFO'n waraanni bilisummaa Oromoo yoo akkas jee hayyee yoo Abiyyiin gadi dhiifne KFO'dhaa fi waraanni bilisummaa Oromoodhaa hirmaachuu qabanii. Ani amma ibsa kana agarre KFO yoo jaa waraanni adda bilisummaa Oromoo ni kamiin marii keessan oolu ka jedhu kanas hin agarree ibsa duraanii keessan jiru. Akkasiin hin jenne yoo hidhamtoonni siyaasaa hundinuu yoo hin hiikamne marii biyyoolessaa irratti hin argamnu KFO'n lafa keessa jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo illee lafa kaayee jira. So ilaa ammatti Jaal Daawud Ibsaatiif hogganoonni adda bilisummaa Oromoodhaa fi hidhamtoonni siyaasaadhaa gadi hin dhiifamne. Yoo Abiyyi kana ka gadi hin dhiifne taate afaanumaa fi adabaaf sigaaliif ja'aniitu mariirratti argamuu qaban naan jetta. Ani argamuu qaban jira akka kiyyatti.
Fakkeenyaaf yoo hogganoonni adda bilisummaa Oromoo illee bahuu baatamoo. Yoo bahuu baatan fakkeenyaaf si ibsa yaada dhuunfaati kun deeggaruu dandeessa dhiisuu dandeessa. Marii biyyoolessaa kana keessatti Jaal Daawud Ibsaa fa'aa yoo hiikkamanis yoo hiikkamuu baatanis warri carraa hirmaachuu argate hirmaachuu qabaadha. Sababiin isaas kuni filannoo miti. Filannoon kun dabre. Waggaa 5 asitti mootummaa kana yoo mafanqala mangistii saditti goote malee isumatu itti fufa. Jidduu kanatti ammoo mariin biyyoolessaa kuni ummata hunda waan hammatuuf ati haga oromummaa keetii carraa eega argatte ka hidhaa jiru falmuun itti fufuudha qaba. Haa hiikkaman jettee sagalee dhageessi. I think free stage jira sa. I think telefoonni itti seenee sa. Mariin kuni waan bu'aa qabeessa gamme. Fakkeenyaaf KFO'n akka KFO'titti carraa marii kana keessatti hirmaachuu hin dhagahamaa mi sagalee? Ni dhagahama. Suuraan kee immoo haloo gammee jira sagaleen kee? Suuraan ta'e akkuma jirti sagaleen ta'e ni dhagahama. Sagaleen kee jira? Sagaleen ni jira suuraa ta'eetu. Hin deebi'a kee awwala dhaabatee jira. Waan akkanaa kana biltsiginnaan hin jaalattu baraasa akkanaa kana. Sanii sagaleen kee yoo dhagahame akkanuma dubbadha. Ayyee itti fufi ayyee. Na dhageeffadhu amma fakkeenyaaf amma yaada kana yaada dhuunfaa kiyyaati beeki namni nama mormuu danda'a. Waraanni adda bilisummaa Oromoo amma fotoon kiyyallee dhufe fakkaata. Itti fufi mee hin jiru suuraan keeti. Dhufeeraan amma ana biratti ati noormaaliidha rakkoo hin qabu. Amma fakkeenyaaf asirratti KFO'n akka paartii KFO'tti ta'e hayyuun Oromoo qabu kamuu marii biyyoolessaa kana keessaa qooda fudhachuu qaba jedha akka ilaalcha kootiitti. Tokko sababiin isaa waraanni hidhamtoonni adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa fa'aa warri hidhaa jiran Jaal Abdii Raggaasaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa yoo hiikaman irra caalatti baay'ee bayeessa guddaa. Yoo ammoo mootummaan kun didee hin hiiku jara kana haftan keessaa hafuudha. Akkuma kaleessa filannoo jedhee ammallee kan murteessu taate an akka kiyyatti kun waan filannoon ta'iniif yaada ofii ibsachuudha. Wanni kun ka deemamuu deemu seera tumuudha, seera baasuudha, alaabaa biyyattii qayyaruudha. Waan kana keessatti Oromoon keessa taa'ee falmee gufuu itti ta'uu qabaadha. Fakkeenyaaf wayitatachi as kaatee alaabaan tanatti adeemu jettu asii harka ol baasee hin taatu jechuudha qaba. Kuni beeki seera sirra baasaa jiranii. Kanarratti dirqama Daawud Ibsaa bahuu qabaa. Lakki kalas ammallee keessan oollu yoo jette ammas osoo maatachi teettu seera biraa sirratti tumaa jiran jechuudha. Haa xiqqaattu haa guddattu wanni kun amma wanni gaafsan tumame halkan takkaafis taatu guyyaa takkaafis taatu si miidhuu danda'a. Garuu kana dura dhaabattee akka wanni kun hojiitti hin hiikamne godhuudhaaf ati qaama Oromoo taate hayyuu Oromoo tokko taate waan saba Oromoo fayyaduuf dhugatti saba kiyyaaf waan bu'aa qabuun dubbadha marii kana keessa seenee egeree Oromootiif jettee yaada kee kennachuu dirqama abbaan carraa argate jedhee amanaan. Garuu mootummaan kun olaantummaadhaan waan kana hoogganee akkuma filannoo kaleessaa sayyoo godhe wanni kunuyyuu hin tasaa akka hundii gamasiin jechuu kiyya gamme. Hojiitti ni gamu beeki. Osoo waliin galin adda battanu yaaduma isaanii irratti beeki. Kanarratti paartiin KFO akka KFO'titti yoo kana keessa akka hirmaatu taate ummata kanaaf ibsa godha. Nuti akka KFO'titti waan akkanaa jennee jirra, morminee jirra, itti waliin galle mootummaan akkuma filannoo godhe assalaamu alaikum. Waa takka quba qabaadhu asirratti. Mariin biyyoolessaa kun hidhamtoonni adda bilisummaa Oromoo hiikamuu baatanii mootummaan marii kana dunuunfatee akka gaggeessu taate keessatti hirmaachuu qabdu. Marii kana fashaleessuudhaaf jecha jiru. Tokko innis ilaalcha biraa qabatee deemaa jira. Mariin kuni Mee Ahmed kun amma toopika bal'aadhaa wayi. Bari KFO kophaa isaanii dhaqanii maal fashalsiisanii jechuudha. Hin fashalsiisan bakka Oromoon. Dhaabbadhu. KFO qofaan dhaqee Oromoo keessaa jennu waraanni bilisummaa keessa hin jiru, waraanni bilisummaa Oromoo keessa hin jiru, ABO'n keessa hin jiru. Already dubbinuu fashaltee bara. Yoo achitti argaman taate Izeemaa jira, Abinii jira, Innaat Paartii jira. Jarri irra hedduu barammoo gurmuu xiqqoo tanaan dhaqanii baandiraa Itoophiyaa nurra shuumanii Oromiyaan akka diigamtu keessa taa'anii wanni achi murteeffamtu san hundinuu ta'e isaan nurraa qolachuu danda'an hin jirtu. Yoo odoo isaan achi taa'anuu wanni as bahaatuun hundinuu ta Oromoo mitoo jiraatte mataa KFO gubbatti deebiti jechuudha. Waan Oromoo keessatti argamuun waan laal wanni ati bara marii biyyoolessaa keessatti isaan sadeen argamuu qabaniif wanni jennuufi gurmuu ta'anii ofirraa qolatanidha. Yoo ofirraa qolachuu hin dandeenye
waan beeytee Oromoo diigaa keessa teessee mallatteessitee baata bara deero. Maajoritiidhaan amma qaamni asirratti gaafii si gaafadha. Marii biyyoolessaa jechuun fudhachuu dirqama qabda. Naayin qoy. Marii biyyoolessaa gaafii xiyyeetan naa deebis. KFO seente haa jennu. KFO'n abaa'os ala dhiiftee waraana Oromootis beektee ala dhiiftee suudii jirus dhiiftee carraa harkatte kanaan seente. Haga fadhanillee haa lallaban haga fadhanillee haa didan. Warri achi jiru waliigalee waan tanoggaa dabarse. Maayii irratti waliigaltee beektee qabxii barreeffamtu san keessatti KFO'nis irratti hirmaatteeti yaada isii kannattee ammoo yaada wayyabaan Itoophiyaan akkana fakkaatti jaane gaafa nu gabbaan duba gaa labsuma sanii fi legitimacy amma beekamtii kanniteef malee irraa hafuun bari keessan jiru nu taati jechuun siyaasaa jabduudha. Waan simiidhu keessatti hirmaattee yoo Oromoodhaaf Oromoo irraa qorachuu hin danda'in keessatti hirmaachuun wahuma san seera qabeessan gootu jechuun faayidaan Oromoodhaa maalis keessa. Mee amma Oromoon nuti marii biyyoolessaa kana akkamitti fudhachuu qabna jettee yaaddaati. Warri biltsiginnaa keessa jiru kun waan Oromoo ta'u waan takkallee dubbatan jennee amannee fudhachuu qabna. Laal waan takka beek baabura ni beeytaami wofcoo wofcoo jennaani baabura jettanii isa hunda goggoruban baabura ammaa wofcoo boqqollootti neeyxee jalaan ammoo beeytee xaafii naataa ta'e jettee hin eeggattu. Jalqabumaanuu araarri biyyoolessaa kuni ijaarsa isarraa hoggansa isarraa adeemsisa isarraa ajandaa isarraa yoo kasi fayyadne taate hirmaachuu wada bu'adeero. Asirratti kan beeku yaada kana si morma. Si morma. Maaliif si morma beeyta? Nuti paartii biltsiginnaa jijjiiraan jirru. Kuni marii biyyoolessaati. Marii biyyoolessaa jechuun Oromoo ta'ee wanna Oromoo ilaallatuuf hundi isaa waan paartiin KFO jedhe deeggaruu qaba. Akkuma amnaat paartii maali paartii jettee himte sanitti oppodiyoo Oromiyaa keessaa caffee Oromiyaa jedhamee jiru alaabaan lummuxii wayita dhufee murtaa'u. Wayita KFO mormu hundi isaanii alaabaan lummuxii saniif yoo harka baasan gaafa Oromoo bichaa KFO qofa ABO qofa qaba jennee akkasitti deemne ummata kana hunda fixuu qabna ree lafarraa warraarraa oppodiyoo wajji jiru kana hunda. Kunis asitti akka dogoggora ta'ee nan mul'ata. Ooyika yaada kiyya fixadhaatis fixatteerta. Yaadaan wal mormaa jirraa beeki. Asirratti ani yaadni kiyya parsantii dhibbatti marii biyyoolessaa kana keessatti KFO qofaa miti dirqama kan hirmaachuu qaba. Tigraayuyyuu hirmaachuu qaba akka kiyyatti. ABO dhiisi. ABO nama anaaf foon kiyya. Abdii waan nu bilisoomsaa fi waan qabsoo dhugaarra jirullee paartii ABO'f KFO'ti jenne. Tigraayoo itti dabalame mariin kun caalatti bu'a qabeessa ta'a. Tigraayoo keessaa hafe mariin kun hin fashalaasiin jedhaan yoo dhugaa siddeem. Yoo ammoo bifa siyaasaatiin sii dubbadhe Oromoon kana hunda keessa paartii KFO qofa qabna. Warra walgayii kana keessa dhufu keessatti hayyuun Oromoo kamuyyuu waa'ee alaabaa federaalaa irraan dubbatu. Waa'ee Oromiyaa diigamtuu irraan dubbatu. Kanaafuu KFO'n achitti argamee salphachuun isaa waan kana keessaa qooda fudhate KFO'n salphate jechuun dogoggora guddaa hidhee fudhadhaan. Sababiin isaa Oromoo hundatu salphate. Oromoo hundatu gurgurame gaafa osoo Oromoon caffee Oromiyaa jedhuu fi warri biltsiginnaa keessa jiru nuti ilma abbaa gadaati ilma baluuti jedhu fuudhanii waan ummanni Amaaraa barbaadu qofa irra gadi kaayan gaafa san obboleessa kiyya akkuma ati jette Oromoo waan biraan qabu ilalaan Oromoo waan biraan qabu gaafa san qurxii beeynee KFO'lleen gadi bahee akkana godhanii giddii nurra murteessanitti dubbiin hin dhaabatu barate amma dogoggora faamte akkanatti tana nurra murteessanii wanni dhaabatu hin jiru guyyaa sanirraa gabbayee Jawaar achitti du'a malee Baqqalaan achitti du'a malee wanni ati jette kun tasuma hojiitti ni qabu. Sababiin isaa gaafa san addaan gala Itoophiyaati. Marii biyyoolessaa bifa kanaan madaaluu sirra jira. Wanni achuma gabbayee Jawaar giddiin sagalee caalmaatiin hin jiru sun. Sagalee caalmaa wanni jedhu hin jiru. Dirqamaan afaan qabadhu siin jaanii waan ati hin barbaanne sirra fe'anii Jawaar oluma deebi'ee rafaa Baqqalaan ol deebi'ee rafaa sun hin jiru. Kanaafuu mariin biyyoolessaa kuni diigamuu fi jiraachuu Itoophiyaati. Egeree biyya saniiti. Akka sabaaf sablammiititti itti fuftii fi akka Amaara nugusa kaleessaa taatee itti fuftii waan taateef dirqama namni kamuu namni Oromummaa isaatitti amanu biltsiginnaa keessa jiraatee dhiisee rakkoo isaati garuu waan Oromoo irratti dubbachuu qaba. Nuti paartii biltsiginnaa jijjiiraan jiru. Biltsiginnaan aangoo gadhiisuu miti. Egereen Itoophiyaa akkam ta'a? Akkamitti alaabaa tamiin itti fufuu qabna? Waliigalteen kamiin biyyi tun dura deemuu qabdi waan taateef akka ati amma jettu kanatti dogoggora macarrashaa jedhee fudhadha. Akka ati deemtetti yoo deeme Tigraayis fiduu qabna bara. Oromoo qofaa miti biyyi teennaa miti bar waa'ee Itoophiyaa ijaaraa jirra waa'ee Oromootii miti. Kanarratti Tigraayiyyuu dhufuu qabdi. Waraana adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa osoo hin taane Dabratsiyoon dhufee keessa hirmaachuu qaba.
Bakka carraan jara kanaa dhabametti Jawaar yaada isaa achi keessa bahee kennachuu dirqama qaba. Gadi bahee ammoo lammaffaa dirqama yoo irra kaanis wareegama ka barbaachisu kafalee akkuma gootonni kaleessaa wareegamanitti ummanni kun dhiiga isaatiin qabsoo itti fufee Oromiyaa walabaa ijaaruun nurra jira malee jecha ammati jette kun ana biratti hin fudhatamu jedhee fudhadha. Ani yaaduma kanaan sii deebisa atis yaada kee akka barbaaddee hiikkachuu dandeessa. Awwalii galatti egereen Itoophiyaa jiraachuu fi jiraachuu dhabuunis mariin kun murteessaadha. Kuni biltsiginnaa of keessaa hin qabu. Biltsiginnaan aangoo irraa haa buutuu miti. Biltsiginnaan aangoo itti haa fuftuu miti. Biltsiginnaan waggaa 5 kaa'amte akkuma siin jedhe manna maree bakka bu'ootaa yeroo kadhaaf jirutti murteesse yoo qawweedhaan dhuftee kaasteen alatti waggaa 5 asitti filannoon geggeeffamu jiru. Kanas amanuu sirra jira. Itti aansitee ammoo mariin biyyoolessaa waa'ee isaanii waa'ee biltsiginnaatii miti. Egeree Itoophiyaa akkam ta'aadha. Ixaafantaan biyya sanii akkam ta'aadha. Dhaloonni dhufu akkamitti biyya kana wajjin itti fufaadha. Sabaaf sablammiin akkamitti jiraataadha. Kana madaalii jalqaba dubbadhu. Yoo abaa'oon keessa hirmaachuu qabaa. Dirqama marroo yoo keessa naanneen ta'u. Kanaafuu Jawaar faallee dubbachuun qabanii. Biltsiginnaa warri keessa jiru ammoo baaburra san qamadii naataa bifaatee amma deemte kanaan inumaayyuu Oromoon zeeroo ta'ee hafa jechuudha. Yaada kee kennachuu qabda. Gadi baatee saba kanaan wanni kun siin ta'u har'arra ka'ii dammaqee Oromoo akka abbaa biyyummaa keetii murtaa'u gaafa san Oromoon hundi marroo wajji dhaabata siin jaabibi. Kanaaf dubbiin bakka kana laaluu si barbaachisaa an akka yaada kootiititti taakkoo itti ta'uu qabna yoo mara dadhabne. Jawaar faa dirqama marii kana keessatti hirmaachuu qaban jaalatanii osoo hin taane dirqama illee beeki. Dirqama. Jawaar qofaa miti Oromoon ammoo warri biltsiginnaa keessa jiru caffee Oromiyaa ofiin jee Oromiyaa keessa shaallalu marti egeree Oromoo irra dubbachuu qaban nuti aangoo irraa isaan kaasuu miti beeki. Gaafa osoo jarra citaan alaabaan lummuutiin uummata keenya irra deebitee caljaanii nuti Oromoo hogganna jedhan ija kamiin gabbayanii silaalan jarrummaan kun. Kanaaf gamme waan kana bal'istee laaluu sirra jira. Marii biyyoolessaa akka ati deemtetti yoo ta'e Daawud Ibsaa qofaa miti. Dabra Tsiyoon siin jaa Dabra Tsiyoon itti hirmaachuu qaba. Geetaachoo Raddaa keessa galuu qaban. Bakka jarri kun carraa dhabanitti warri carraa argate ammoo dhaqee jara san dura dhaabbatee kana iman goone dhiiga kennaan gootan malee kanan gootan jechuun turre jira malee harka marannee nu hunduu taa'uu qabnaan kun dogoggora obboleessu dogoggora wareegama barbaachisu kafaluu qaban jarri kuni. Nuti marii biyyoolessaa kanaaf kaayaa jirra Jawaar fa'aan sitti maal dhiibbaa kafaa irra godhamu dhaabachuu qabaa. Marii biyyoolessaa kana booda itti gadi bahuudhaaf deemna hunda isaaniititti. Qabsaayaa Oromoo yoo taate marii biyyoolessaa kana booda waan murtaa'u dhiiga Oromootiin itti fufti. Kanarratti Oromoon yaa jiraachuu yaa wanni Oromoo jedhu baduudha. Itoophiyaanis yaa itti fufti yaa ni diigamti. Kanaaf marii biyyoolessaa kana obsaan eeggachuu qabna. Namni Oromoo ta'ee carraa argate hundi isaa keessatti qooda fudhachuu qaba. Hayya duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa yoo argate asseeyyoo waan gammachiisaa guddaa. Bakka inni carraa dhabetti warri carraa argate badhee taa'ee ilaaluun irra hin jiru. Keessa seenee hin gootu jechuun ni qaba. Hin gootu ana addabaabayii irra nafannistee kana goota malee hin gootu osoo lubbuun tiyya jirtu jechuun ni qabdi kafaa'oon. Kana gammee jannoon kiyyaan. Kanaan alatti akka ati deemte gaafa deemne Dabra Tsiyoon faallee fiduu qabna. Tigraayis Itoophiyaadha waan taateef. Sii galaami warri carraa argate ammoo carraa isaatiif fayyadamuu qabaadha yaanni kiyya. Kanaaf akka ati deemte yoo deemne Oromoo qofaaf falmuun sirra hin jiru. Tigraayis dhuftee ixaafantaa Itoophiyaa murteessuu qabdi. Ati gaafa Marrumaa fi Jaal Daawud Ibsaa qofa keessa hafanne nuti keessa hin jirru dhufaa miti. Tigraay keessa hin jirtu bar. Kanaafuu Tigraayyuu akka keessa jiraattu irratti dalaguudha siin jedhaa jiran. Dhugaa milkii yoo barbaadame Daawud Ibsaa qofa osoo hin taane Marroo qofa osoo hin taane waraanni Tigraay dhaabatee ummanni Tigraay hundi qooda fudhachuu qaba egeree Itoophiyaa irratti. Kanaaf Itoophiyaan akkamitti akka biyyaatitti taatee itti fuftii fi maal akka taatu murteessuudha mariin kuni. Wallaahi billaahi marii kana obsaan eeguudhu nurra jira. Marii kana booda mucaa dhiisisiin jira Itoophiyaa yaa ni jiraatti yaa akka Yugoslaaviyaa taati. Carraan takkattiin isin qabdu tana. Kanaafi paartiin kun yoo hirmaate sanarra murteessee wanni jedhu jiru. Jawaar gaafa inni marii san geggeessee alaabaan lummuutiin dhufte hojii kee jalqabi jennaan. Jiraattus duutus. Bakka ilaalcha kiyya. Fayyaade amma waan takka waan beektee akeekkachuu qabdu jira. Tokko mariin biyyoolessaa keessatti hirmaachuu deemu beektee paartiidha. Wanni beektee paartiin PPdha wanni isiin itti amantu ifa galaa jechuudha. PP'n aangoo isiitti amanti malee garee Itoophiyaa murteessuu hin dandeessu. Na fixachiise. Paartiin PPdha namni achitti argamu paartii isaa bakka bu'eetti achi dhaqa malee Oromoo bakka bu'eetti miti. Waan paartiin isaa fudhate sanuma ibsa malee Jawaar Mahaammadiin ani Oromoodha jee Jawaar Mahammad wajjin falmatu achitti. Kuni disipiliina paartii irraa alaa jechuudha. Namni PP bakka bu'e PPuma tahee Programma isaanii ilaalcha isaanii waan paartii isaanii itti amante san achitti galmeessa. Achi dhaqee dubbata. Tun takka. Lammaffaa. Durumaanuu eega marii biyyoolessaa jette
maaliif garii hiitee garii gadhiifta. Hunda gadhiifteetuma hunda hirmaachisa jechuun jetti bara addunyaan. All inclusive jechuun sharxii marii biyyoolessaati jechuudha. Yoo marii biyyoolessaa keessaa qaama tokko hambiftee qaama kaan fidde dubbiin dubbii biyyoolessaa bira tartee jirti. Kaafaa uumaa PP'dhaa taati jechuudha. Malee Oromoo ta'uu hin dandeessu. As deebi hoggaan nuti inclusive jennu ta Tigreedhaa. Tigreen dhuftee dhiistee isiidhaa ofirraa dubbataa jechuudha. Gaammeen wakiila isaaniitii miti san isaan laallatti. Isaanis nuti wanni jennuun maali? Akka dhugaadha eega all inclusive jaan namnummaan biyya san keessatti sabaaf sablammii ta'e jaarmanii siyaasaa tokkolleen alatti hafuun qabuun waan jilmaadhaan jennu. Keessatti ammoo teenya tamataa keenyaa tanu ilaallattu. ABO'nis KFO'nis waraanni bilisummaa Oromollee irratti hirmaachuu qabaniin ilaalcha keenya. As deebi waan takka hubadhu. Wanni tuni waan teessoo takkaan amma teessoo lamaan torbaan takkaa fi amma torbaan lamaan hulaa cufatanii haasawanii gabbaanii miti. Imalli marii kanaa hoggaa 3 ilaa hoggaa 5 fudhata. Duba hoggaa 3 irraa ilaa hoggaa 5 waan jalqabaanuu beeytu. Waan jalqabaanuu waraana bilisummaa alatti dhiisee ABO alatti dhiisee already irrina kana wajjin amashan keessa teessee amashan booda du'eetiin qalama malee Itoophiyaan ahdaawin taatu jechuun tumbargaa tooma 2018 fakkaattu hii jechuudha. Eega hidhamte siigalti. Eega teessumti tuqumte siigalti jechuudha. Imalli garam dubbiin deemtiin ifarraa ulaaluu qabda. Waan sin baafne ganamumaanuu maqaa kee maaliif itti si badaadha. Haaldureen waraanni bilisummaa Oromoo lafa kaayyate. Haaldureen beeytee KFO lafa kaayyate hammaan duraa san yoo jijjiiran malee akkaan quba qabutti KFO wanni isin jette maali? Hidhamtoonni siyaasaa naa gadhiifamuu qabanidha. Hidhamtoonni siyaasaatu KFOtu muraasa gadhiifame. Irra guddaan 90 mana hidhaa keessatti hafanii jiran. Takka. Lammaffaa wanni isin jette maali? ABO'nis waraanni bilisummaa Oromootu irratti hirmaachuu qabaadha. Haalduree KFO lafa kaayyate. Hammaan duraa. Afraffaa wanni isin jette maali? Qaamni beeytee jaarsummaa kana gaggeessu qaama walabate kan mootummaa keessa hin jirre kan hundinuu irra walii gallu qaama sadaffaadhaatiin gaggeeffamaa jiraadha. So gaamma ulaaguma KFO'dhaanu yoo marii tana amma laallu taate mariin tun gaammaan dura koomishinii kun hin jaaramne walabaa miti eeggachuu ni dandeenya. Ammoo already wanni sadii keessaa hafte. Hidhamtoonni siyaasaadhaan hin baane guutuutti. Deebisaan KFO'dhaan argamne. Lammaffaa ABO'n hin seenne. Sadaffaa waraanni bilisummaa Oromoodhaan hirmaanne. Afraffaan koomishinaroota kanaas ammaa mootummaatuuf keessaa baasaa jira jechuudha. Gaafa abaluun beekamtee hoo gaafa sanis KFO'n lakki uummanni kun walabaa miti hin seenu jechuu ni danda'a. Already haalduree afur kaayyaterraa 3 biyyee nyaattee jirti jechuudha. Yoo mootummaan deebi'ee guuteef malee. Kanaafuu beete nyaata maali biddee nama quubsu eelirra beekan jaan qibabarratti beekamu akkam waan nun quubsine yoo already akkanaan kamarittu seenan taate namoota Oromoo jibbufaa fuudhee mataa godhee koomishina kana yoo ka'uumu taate waraana alatti dhiisee ABO alatti dhiisee namoota muraasa KFO yoo fudhate taate tuni bargaa waa takka faayidaa hin qabdu seenuu dhabuutu irra wayyaadha. Seenuu dhabuun KFO'n wanni onnee Oromoo keessatti hafteefi filannoo san hin seenne. Silaa filannoo san seente baate Oromoo keessaa jechuudha. Ammas Oromoon maal feetiif irraa gaafachuu qabdi KFO'n. Asirratti yaadni kee bareeda gaammi. Mee ati amma akka yaada keetiitti KFO'n marii kanatti hirmaachuu hin qabudha. Adeero wanni asiin jechuun jiru KFO'n hirmaachuu fi dhiisuun akkaataa mariin tun itti gurmootee irrattidha. Waa beetee mariin tun tokkoffaa koomishinummaan kun walabaa mitidha gaafin duraa. Maaliif haaldureessi irraa siimaa jabarra yaada gaambeedhaati miti. Kuni maa jedhamaa jira bara kana jarrummaan iyyuu amma fakkeenyaaf amma leencoo lataati tokko kasanada kana qopheessee galchee jiru tokko isaa tokko girmaa maalii jedhama nama lama leencoon ka jechaa jiru amma deengaddaasaa isaa OBN irra dhageeffadhetti waan kana mootummaan hoogganuu qabu jechaa jira. Fakkeenyaaf qaama gorsaa mootummaa keessaa tokkodha. Mootummaan waan kana hoogganuu qabu jechaa jira. Kanarratti waan badaan keessaan qabu jechuudha. Gaafa waan kana mootummaan hoogganuu qabu taate
bu'a qabeessi jiraachuu danda'a. Awwalumaa galatti yaadni kee akka damma deemtetti parsantii 100% mariin kun hunda hirmaachisuu qabaan yaada furmaataa guddaadha. Ka ati keette kun jechuudha. Waraana adda bilisummaa Oromoo dabalatee hidhamtoota adda bilisummaa Oromoo kan hidhaa jiran dabalatee hattan KFO'n akkuma ati jette walakkaan hidhaa jira. Itti aansee ammoo Tigraayis dabalachuudha qaba. Mariin kun milkaayaa ta'ee egeree Itoophiyaa akka amma booda qaayin hin dhufneef ijaaruudhaaf kuni marti yoo guutame baay'ee bayeessa. Garuu nuti akka filannoo sanitti madaaluu hin qabnuudha kaayoon kiyya tokko. Wanni amma siin faallaa jiruuf marii biyyoolessaa amma ati jette KFO waan filannoo irraa hafeef Oromoon paartii kiyya jedhee ilaalaadha dhuga. Ammas ammoo KFO'n onnee uummata keessaa ba'u osoo hin taane marii kana madaaladhee ilaalee riskii argatetti fayyadamaa. Mootummaan kun mootummaa abbaa irreeti. Dimokiraasiin hin jiru. Ka dalaganii waa maraa qawweedhaan. Garuu ati bakka carraa argattetti bakka yaada dubbachuu argattetti yaada saba keetii dubbachuu qabdu. Yoo carraa san ibsatte marii biyyoolessaa kana keessatti an akka kiyyatti badduu jedheen fudhadhu. Maaliif jennaan waan kana keessatti hamma danda'e dhiibbaa mariin kun hin milkaa'u bargaamme. In ta'u bar hin beeyna bar. An akkanatti yoo ammasitti hime mariin kun hin ta'u. Kanaayyuu akka hin taane godhuudhaaf KFO'n irratti hirmaachuu qaba. Sigala. Jechi takkattiin paartiin kun dubbatu mootummaa kanarra dhiibbaa guddaa danda'u godhuu danda'a. Ani walumaa jala sararreessitti hima mariin biyyoolessaa kun hin milkaa'u osoo Tigraay keessa hin jirre. Eenyu Ahmad Cululleedha. Waan takka waan siingaliin jira. Filannoon waan amma shanii dhuftu taakka. Inumaatu ani khasaaraa filannooti irra wayya. Khasaaraa beetee marii biyyoolessarra khasaaraa filannoodhaatu irra wayya. Maaliif hoo jenne amma shan eeggatteetu deemta jechuudha. Mariin biyyoolessaa waan amata 50 sirraa ka'uun teenye jechuudha. Irra waliigalnaan sirna taati. Yoo ati keessaa hafteetti waliin galamu jechuudha. Dhaabbadhu siifin fixa. Waan takka beeki. Mariin tuni kontraata amma 3 irraa ilaa amma 5 qabdi. Leencoo lataa fakkii maqaan adoofti. Leencoo lataadhaa maal Juwaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbatti himee gabbaasee hin beeynu. Maal Abiyyitti himee amansiisee hin beeynu. Koomishinni kunis confidentiality waan jaan qabaa jechuudha. Waan Juwaar Mahammad ol seenee waan isaan hin tahin miidiyaa bee haasa'uu danda'u miti. Hamma manii tun xumuramtu qaamni achi keessa seenee hundinuu iccitiidhaa gabbaasuu hin danda'an. Soo Oromoon amata 3 amma amata 5 eedeeti san booda way khasaarree nuun taanee fi nuutaatiin taatii jechuudha. Hidhaadha wanni tun. Waan beeytee ummataaf ifa godhanii waltajjiirra yoofatanii leencoo lataadhaa rakkoo irraa hin qabnu leencoo lataadhaa amma booda hojii isaa dhumattee jechuudha. Wanni leencoo lataadhaa godhe abbootii gadaatii fi beeytee namoota amma maqaa isaanii dha'uun barbaadu ubbaleen keenya mana hidharraa nuu baasuu isaanii haa galatooman. Komitti hin qabu isaanan. Koomishinni kun ammoo leencoo lataatii miti. Mootummaadhaatu nama 9 taatu nama beeytee 13 taatu fidaniiti paarlamaatti fidanii namoota kana paarlamaatu raggaasisa. Koomishinni leencoo lataa wajjin maqaan isaatu keessatti hin dhoomne jechuudha. Yoon dogoggoruu baadhe. Mootummaadhaatu nama ifii barbaadu. Abaluu isaniif taajee paarlamaa fidee paarlamaan san keessa nama 9 13 lamarraa tokko kana raggaasifatee gabbaafate. Nama 11. Hayyee 9 jechuun turan 11 nama 11 as baasee ajan. Eega as baasee booda gaa hulii ajandaan marii keetuu kan murtaa'uun jara kanaan. Yoo jarri kun paartii kamirraa bilisa jedhamee duraanis ati ajandaa kaa'uu hin dandeessu jechuudha. Already himanii jirta mootummaan ajandaa kana ka qopheeffatu koomishina. Kana irratti ummata kanaan naan mari'adhu jeeni mootummaa bakka bu'eeti koomishinii kun dhufaa jechuudha. Ajandaa bilisa jenne mootummaa bakka bu'aree koomishinii paartii kamirraayyuu bilisa akka ta'e jedhanii bar. Paartii kamuu bakka bu'u mootummas bakka bu'u KFO bakka bu'u nama paartii kamirraayyuu qulqulluu ta'edha akka amma ibsa mootummaan kennetti illee. Adeero waan takka beeki. Wanni ati beekuu qabdu maali? Yoo koomishinni kun walaba ta'uu barbaadde gabaabaa bara. Ijaarsuma koomishinaa kanaafuu mormitoota hunda yaamtee mootummaanis teessee nama ofii irra waliigaltan filachuu. Gabaabduun akkasuma bara. Nama ofii nama beekte KFO feetu. Nama innaat paartii Baaldaraasii fi Abinii fi Jinnii fi nama beekte walaba jaanii irra waliigala sani
abaluu ja'anii mootummaan yaada kannattee ha irratti waliigala san cuufanii baasanii yoo paarlamaa geessanii paarlamaan raggaasise qaamni kun amma mootummaa raahii jechuu hin dandeenyu irra waliigalle mookam amma bar koomishina kana mootummaadhaatu namoota walaba jee fi amanu abaluu jee fidata siinim gahatu jechuu adeemsisa san keessattuu waan ifate abalu naan tahuu jechuu sanuu mirgatti qabdamoon qabduun ifaa miti jechuu yaa nama akka fakkeenyaaf irraa hubadhetti waan kana sirriitti illee hordofaa ture fixadhu haga ammatti informationa lafaa qabnurraa mootummaa koomishina kana beektee raggaasisuudhaaf mormitoota hirmaachiseetiin waan mormitoonni jaalatan waan an jaaladhuuni koomishini kun jaaramaa haga ammaa statementiin akka kannameen jiru wanni mootummaan jette maal koomishinoota kana nin beektee barbaadeetiin namoota walaba tahan jee amanu fida paarlamaan ni raggaasisaadha so hujiin koomishina kanaaf namoota qaalimachuudha namoota paarlamaa fidanii raggaasisuudha hojii mootummaadhaati haga ammatti walabaa miti gaafa inni raggaasee abaluu jeesi hime gaafa sa itti daatta ammoo yoo beektee nama hunda hirmaachisee namni hundinuu abaluun nuutaarra walii galan waan haasawni amma haasawni kun kan qabu jechuu yoo ammoo odoo mormitoota tokkollee hirmaachisin mootummaan koomishina beektee walabaa jee tokko as kaa'e akkami walaba ta'a beektee takka lammaffaa waan nama dhibdu keessa koomishinoonni kun namoota achirra si hirmaatan kannatte heera bulmaataa qaba koomishinni kun heera bulmaataa keessaa tokko confidentialityidha gabbaatee waan asitti mari'amu dubbachuu hin dandeessu haga xumuramtutti xumuramuudhaaf ama 3 irraa ilaa ama 5 barbaachisa duba already hidhamte moo akkamii jechuu Johar Mohammed haa ta'u Kaafaa'oon haa ta'u bikka tamitti anaan ta'u jee akka isaa ba'uu danda'a already mallatteessitee bariccitiidha hin hidhamne gamme bareeda fixattee walii galleemi heera bulmaataa keessa qabxummaan takkittiin tunu si hiitii jechuu qabxummaan takkittiin tun waan biraa dhiisi qabxummaan takkittiin bareeda ati yaada kee yoo fixatte anillee yaada kiyya si ibsa ati yoo xumuratte ana sirratti waan siin jedhu qabu sirriidha mariin kun haga waggaa 5 itti fufuu danda'a haga wanni kun xumuramee jedhutti gadi baanii ibsuullee dhorgaadha garuu oromoon waggaa 5 kana keessatti maal dalaga qabsoo dhaabeetuma marii biyyoolessaa eega akka waan ati barbaaddu jirra oolu qabsoo kee itti fufuudhaati ammoo namni hidhaa jiru sanu akka baasu irratti dalaguudha nuti qabsoon kun mariin kun waggaa 10 haa turu hojii kee jabeessuudhaati waa'ee oromoo irratti qabsoo bosona jiru waraana bosona jiru akka mootummaan kun waan ati barbaadde sodaateetu godhu yoo hamtuu yaadaa jiraates akka inni hamtuu godhaa jiru san jijjiiruuf qabsoon si kee wassaanyiidha mariin biyyoolessaa akkuma ati jette waan ati barbaaddu ta'uu dhabuun mala akka waan ati barbaaddu ta'uudhaaf ammoo qabsaa'uudha qabda nuti wanni takkattiin balaaleffachuu qabnu Kaafaa'oo irraa waraana adda bilisummaa oromoo dura dhaabachuu qofa an akka dhuunfaa kootiiti marii biyyoolessaa keessatti parsantii 100% osoo isaanuu hirmaannu jedhanii dogoggora jedhee fudhadha yaada kooti beeki garuu wanni takkattiin an isaan irratti falmu gaafa isaan dhufanii marroodhaan hiikkadhu koottu gali abaa'oo wanni jedhu hin jiru hidhannoon hin jiru tana ni balaaleffadha Jawaarii akka obboleessa kiyya garaatti jaaladhu kana waafa inni tanaan dhufe takkattiidhaan godhu tanarraa marii biyyoolessaa keessatti kamuu anaas ati yoo carraa argattee hirmaatte si deeggaraa simaa kana asumatti mee tanumaan si gaafadha ta'uu amma jette tanaa fudhadhu beekadhu ni sirbaa fi harmaan dhoofadhaan hin taatu jaan oromoon makmaasa hin taatu akkana akkana miti marii biyyoolessaa irratti qaamni hirmaatu qaama beektee karaa nagayaatiin amanu ayyee hirmaachaa jira haal duree beektee Kaafaa duraan lafa kaayatteen hunda hirmaachis ta'uu qabaadha inclusive hunda hirmaachisuu qabaadha warra gaarallee jedhanii maqaa dha'uun jechuudha amma mootummaan ammoo jarri kun shororkeessitoodha hirmaachuun qabanii jaan sogaa already ati compromise gootee jechuudha haa basaannin hirmaadhaa jarri hirmaachuu baatanis yoo hayyattu taate already waliigaltee memorandum of understanding gubbatti namni asirratti hirmaachuu qabu nama hiikkatee karaa nagaatti amane qofaa akka gaafatti yoo beektee mircaa boordiitti ogaa miseensa ta'uu deemtu bar mootummaa beekamtii hannitee fi
lammaffaa karaa nagaatiin qabsaa'u jetteeni haal duree mootummaa guutteeti akka paartiitti laayisensii si kennan. Arraas marii biyyoolessaa keessatti hirmaachuudhaaf laayisensii mootummaa si kenniti. Laayisensii sanirratti waliigaltee jirtu keessa already si fi waraanni keenya garaa duudaa garaa ta'uun teknikli waan zaahira lafa jiru jechuudha. Waan zaahira lafa jiru bareeda haa ta'an. Yoo dhageeffadhu gaa yoo hirmaatan yoo beekte waraanni bilisummaa Oromoodhaa nam tokkollee tokko keessa buufate dubbii dhumattee beekan. Maaliif siif waraanni kee waliin buutan hin jirtu. Waraanni kee huni ati yoo hiikkatte malee mootummaan hin dhuftuu hoggaa jetteeni. Kaafaa'oon hiikkachuu hin qabu yoo jeebar innis bee. Naayin akkasitti onni deemuun jiru akka amma jettu kanatti hidhaadha bar. Tokko sitti maal. Hidhaadhaa si jechuu jiraatero. Ila kana kaaqoo hiikaate amma yaada kee xumurte amma sitti ma waan tokko jala sararee. Nuti gowwaa miti. Amma booda kan namni hiikkatu hin jiru sitti maal. Asirratti waan akkasitti ma. Kaafaa'oon yaada isaa ibsate. Yaada abaa'ootii miti. Ani karaa nagaatiin qabsaayaa. Qabsoo kaleessa jalqabee bakka dhaabe irraa itti fufaa. Jedhee yaada isaa ibsate. Waraanni adda bilisummaa Oromoo marroon anis bakka qabsoo karaa nagaatitti seenaa. Har'arraa qabsoo dhaabee qawwee dhaabee Oromoo naa beekaa. Osoo inni jedhee maal jettaati? Mee gaafii kana naa deebisi. Laki gabaabdu. Gabaabduun jirtu maali? Tokkoffaa waraana bilisummaa wanni qabnu wama sadii ammaaf. Tabirallee hanuma dhiifnu. Wanni sadii almost Oromoon irra walii galte. Waraana bilisummaa Oromoo, Kaafaa'oo, Abaa'oo. Hoggaa sadee kana walii galle waraanni akka lolaan beektee Oromiyaa bilisoomsuu deemu ni beeyna. Kaafaa'oon akka karaa nagaatiin qabsaa'uu deemu ni beeyna. Abaa'oolleen Jaal Daawud Ibsaa karaa nagaan akka qabsaa'u ni beeyna. Ololaan jirru baramatu rakkoo miti. Ammoo wanni jechaa jirru maali? Karaa nagaatiin qabsaa'uu mirga qabda. Ammoo nama qabsoo hidhannoo dura dhaabbachuu mirga hin qabduudhaan. Yoo beektee karaa marii biyyoolessaa irratti hirmaachuudhaaf haal dureen jirtu keessaa tokko beektee namni asirratti hirmaatu. Amma beektee qabsoon Itoophiyaa keessatti seera qabeessa qabsoo beektee karaa nagaa qofaa hidhachuun haraamii gaafa jette bakka sadiitti rakkoon qabaa jechuudha. Malee Kaafaa'oon karaa nagaatiin qabsaa'uu isaa rakkina hin qabu. Anammoo ummanni Oromoodhaa Itoophiyaan nama nyaachaa baate lolaan nurratti labsame lolaan nurratti labsameef afaan impaayiratiin beektuun deebisaaf irraa kan nu qabda. Kanaafuu wal kabajanii oliyyaa sadeenu rakkoo irraan qabu. Ammoo yoo beektee hiikkachiisuu miti. Hiikkadhaa mootummaan jettu sanuu yoo ati kan fudhattee mariirratti hirmaatu taate gaafa bakka sanitti uummanni Oromoo waan fudhatu natti fakkaatu. Anamma waa takka asii jala sararee sitti maal? Jara sadiidhati maqaa dhooyte kana waa takka qofatu walii galchuu danda'a. Kaafaa'oo fi Abaa'oo fi waraana adda bilisummaa Oromoo. Oromiyaa bilisoomte qofa. Yookaan jarri kun walii galuu hin danda'a. Sababiin isaa Jaal Daawud Ibsaa irra Abaa'oodha. Namni nu akka marii biyyoolessaa keessa hirmaatus barbaannu marroo osoo hin taane Daawud. Shabbo. Si galee? Shabbo. Cover godhi. Si galee jira. Marii biyyoolessaa kana keessatti namni hirmaatu Daawud Ibsaa yoo hirmaate akka marrootiitti baqi. Fakkeenyaaf an amma yaada kiyya isin ibsa. Asirratti Kaafaa'oo fi waraanni adda bilisummaa Oromoo Abaa'oon jechuudha. Marroon karaa qabsoo hidhannootiin qabsaa'aa jira. Abaa'oon karaa nagaatiin qabsaa'a jedhee galee jira ka Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamu. Kaafaa'oon karaa nagaatiin qabsaa'a. Warruma karaa nagaatiin qabsaa'u kana qofa ayyama kennanii fi filannoo kana marii Itoophiyaa kana keessatti yoo hirmaatan isaan qofti nu baqiidhan. Jara bosona jiran kana shororkeessaa jedhee mootummaa waan fedhe jedhee maqaa fedhe itti baasu. Oromoon naa ta'e waraana kooti jedhee amanee fudhate. Isa kana akka isaan itti bu'an hin barbaannu. Fakkeenyaaf amma asirratti ayyaanni kiyya maali beeyta? Oromoon amma qaruutee ta'ee taa'uu qaba. Marroon har'a osoo ka'ee ani kalas marii biyyoolessaa kana keessatti hirmaadhaa har'arraa kaasee qabsoo karaa nagaatti seenaa jira. Osomaa Jawaar fa'aayyuu waamichan dhiyeessini fufuma isaati jechuudha. Dogoggortee jirta dhaabadhu jechuu ni qabna marroo. Si galaa gamme dubbi. Echa deemaa jirta obboleessa kiyya. Of duuba deebi'ii jennaan. Mariin biyyoolessaa yoo milkaa'e Kaafaa'oof Abaa'oon qofti baqiidha Oromoodha. Jarri kun akka Oromoon gurgurreen beekna. Waraanni bosona jiru raayyaa ittisa biyyaa kenna. Achuma haa turu. Gaafa waan Oromoon barbaadu argate marroo wanni qawwee qabatee dhukaasuuf hin jiru. Finfinnee galee ajajaa Itaamaajoor Shuumii waliigalaa Oromiyaa ta'ee muudamuudha. Si galaami kanaan alatti wanni marroo fi Jawaarii fi Abaa'oo
walii galchuu danda'u tokko illee hin jiru. Kana of gowwoomsuun hin barbaachisu. Walii galatti wanni Oromoon irratti xiyyeeffachuu qabu. Warri karaa nagaatiin qabsaa'u Jaal Daawud Ibsaa hiikamuudha qaba. Marii kana keessa hirmaachuudha qaba. Marroon bakka jirutti shoror keessa hidhanii waaqaa fedhan itti habaasan. Haa achuma turu. Osoo inni iyyuu gala jedhee nama kanaan muka jala dhooyinee chittiidhuu qabna malee. Okay, deeqaa takka. Namni yeroo ammaa tana keessa galmee shoror keessummaa gubbaa jiru jaarmee umalama. OLF fi TPLF. Amma reeffa keessatti TPLF yoon hirmaanne mariin turuu fashalteedhaan. Duba kaa marroonis yoo TPLF hirmaatte maaliif marroon hin hirmaanne? Marroon akka saba Oromootitti bakka bu'ee hirmaachuu hin danda'u. Jaarmiyaa inni ateero. Jaarmiyaa wayitiyyuu miti marroon. Marroon hoogganaa waraana uummata Oromooti. Marroon paartii miti. Marroon loltuu Oromooti. Marroon ati akkamitti deemta? Tigraay jechuun saba bar. Marroon saba osoo hin taane loltuu Oromooti. Kanaafuu wanni baafaa of abaa'oon asii gootu marroodhaaf baqi. Wanni jarri kun xumura yoo ta'eef marroon boruntumaa Finfinnee seenaa bar. Namni isa dura dhaabatu takka jiru. Garuu Tigraay akkasii miti. Sigala Tigraay saba tokko namni saba kana hirmaatu hin jiru. Kanaafi Jaal Daawud Ibsaas keessa yoo hirmaate, paartiin KFO yoo hirmaate, ummanni Oromoo gaafa isaa waan barbaadan argatan, Oromoon bal'aan bakka jiru maraa waraana adda bilisummaa Oromooti jedhee waraana kana qarqaarsa godhu, diggisii godhuuf wanni isin barbaadanu jirra oolee galaa jedhaan jechuudha. Kanaafuu Marroo fi Dibiratsiyoonii walitti hin hidhiniisin jechuudha. Marroon ittisa waraana raayyaa Oromiyaati. Bakka kamittuu ni jiraata. Boris Iftaanis Oromiyaa eega. Ana akkanatti fudhadha. Saniin gara kaanitti qabsoo Oromoo milkeessuudhaaf yoo Oromiyaan bilisoomte qofa jarri kun sadii walii galuu danda'an. Oromiyaan walaboomte qofatu Marroos galchuu danda'a, Wobos galchuu danda'a. Yoo kanarratti hin xiyyeeffanne dirqama Marroo shoror keessummaa isaa akka biyyiin irraa kaasuun barbaadu. Tooftaa gowwoomsaa kanaan nyaatamuu qabu waraanni adda bilisummaa Oromoo. Sirraa kaase koottu galii fixuudhaaf galchanii kun hin ta'u obboleessu. Kana ofiin gowwoomsinaa isin. Galuu bar galuu miti. Kana itti akkamiin galle Marroon yoo har'a qabsoo karaa nagaati amma jettu kanatti hirmaachise. Wallahi hin gala. Gaafa inni gale waraanan galcha. Gaafa san dubbiin Oromoo dhumatti. Kanaafuu waa'ee waraana kanaa inumaayyuu hin kaasina. An akka dhuunfaa kootiititti Marroon saba osoo hin taane loltuu Oromooti. Akkanatti faama. Akkanatti faama. Akka sabaatitti Marroo fuutee deemnaan dogoggora bar. Maal taate ati gamme? Gamme Marroon loltuu Oromooti moo nan sobe? Dhageeffadhu. Ati Marroon ajajaa waan ta'eef addatti danda'ee. Dhageeffadhu adeero. Paartii miti Marroon abboo. KFO'nis sabaa miti. ABO'nis sabaa miti. Kunniin siyaasa paartiilee siyaasaati kaa jarri kun. Ofiifuma nuti paartii siyaasaati sin jechuun jedhi bara. Jaalmarroon. Naayin ABO'n paartii siyaasaa jedhee takkaan dhufne loltuu Oromootiin nuun jechaa jiran yoo waan akkasii jiraate fida. Adeera kiyya ibsa isaanii gubbatti isaan ABO WBO'dhaaf hin jaan. Nuti WBO loltuu waraana adda bilisummaa Oromootiin beekna malee paartii Oromootiin jenne takka ABO'n bosona jiru. Ani dhaga'een beeku gara kiyya. ABO'nis nuti adeero waraannis nuti ABO'nis nuti eegaaf hin jaan turee jira. Ala kullaa sa'aan irraa dhumate. Anis sa'aatiin deemee jira dubbii tanan dubbii jajjabaa si mormaara malee sa'aatiin likkii tare. Asirratti waan takka si himee uummata nu hordofuuf ani akka kiyyatti Oromoon paartii lama qofa qaba. Biltsiginnaa waan hin ta'iniin jechuudha. Paartiin lamaan nu qabnu Jaal Daawud Ibsaatii fi KFO. Waraanni adda bilisummaa ammoo Oromoo loltuu Oromooti. Bakka Oromiyaan rakkoon irra gaheetti kallattii kamiinuu Oromiyaa irraa waraana isaa waraana qolatu raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa jedhee fudhadhaan. Isaanis ammoo nuti paartii qabna paartii keenya ijaarannee dura taa'an paartii kennaa kana yoo jedhan nutti himan. Nuti waggana qabeenu Marroo dura taa'aa paartii osoo hin taane hoogganaa yookaan ajaja loltuu waraana adda bilisummaa Oromootiin beekne Marroo. Yoo lakki Marroon akka paartiitti bakka bu'e yookaan ammoo namni biraatu akka paartiitti jira ka jiraatu taate asaa baasan. Nu garuu qabeenu akka Oromootitti paartii lama qofa. ABO Daawudiin hoogganamuu fi KFO Profeesar Maraaraa Guddinaatiin hoogganamudha. Marroo Oromoonis kabaaku loltuu waraana adda bilisummaa. Waraqaa sana cinatti nu haa waraqaa adda bilisummaa Oromoo baase. Amma dhiisi walii galatti guyyaa biraatis waan kana sirri qoradhu irra deebina. Maaliif beektaa yooma ibsillee achi dhufe waan hin taane waan ta'u sirreessuu qabna kaanullee yaada kiyyaa beeki kun gamme. Waan takka nagarree gamma. Ibsaati jettu kana sirlaalle. Walii galatti akka yaada kootiititti Marroon paartiitti hin fudhadhuan. Marroo ajajaa waraana walii gala WBO'ti fudhadhaan. Paartiitti akka beeku Oromoo paartii lama paartii Biltsiginnaatiin alatti paartii Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamu ABO fi KFO'dhatti beeka. Yoo Marroonis paartii ta'ee jiran paartii ijaaradhee paartii kiyya kanaan dhufee biyya seenee aangoo yoo qabadhe paartii kanaan hooggannaa dura taa'an paartii kennaa kana jedhanii isaanis kana qabaatan sunis waan gaarii. Garuu kana uummanni hin beeku jechuu kiyya ifa ta'uu qabaadha.
Tana asumaanuu warri hin dhagahin gurra haa buutu. Yaada kiyya ibsadhee jira. Gara fuulduraatti paartii hoggana waraana adda bilisummaa Oromoos ni beekna. Nu ajajaa waraanaa qofa beekna malee paartii hin beeknu. Atiin beekta paartii yoo beekte hin beeku. Adeero bara waan hin quba qabu sitti himeeti jira fudhachuuf dhiisi mirga keeti. Eenyuun neeshii hoogganaan paartii isaanii. Kuna bara waraqaan baatee bara waraquma tana laalee jechuudha. Waraqaan tun mallattoo. Maqaallee ni jira hooggansi paartiillee maqaan ni jira moo marrooma sunis. Tana bara gabaabduu si kaayetiin jira. Hoogganaan adda bilisummaa Oromoodhaa waraana bilisummaa Oromoodhaa jaalmarroodha. Hoogganaan waraanaa paartii yoo. Dhageeffadhu irraa sii deebi'a. Yeroo ammaa tana keessatti dubbii tana akka gaarittuu ammaan duraas ibsa kanneen jiran. Waraanni keenya amata lamaa ol hoggana malee taa'eedha. Egaa beetee abaa'oon hoggansi irraa jedhame. Hoggansaan gaara hottaatiin hoggana. Egaa qabsoo beetee karaa nagaa hin danda'amne gaara hottaan hoggana. Yoo beetee gaara hogganuu nama dhufee sin agarre hoggansa malee yeroo dheeraadhaaf ta'anii taraa maayyiidhaatiif waraanni zooniilee shananuu walitti dhufanii hoggansaaf keessaa filatanii jiran. Yeroo ammaa tana keessatti waraanni jaalmarroon hogganu waraanaas adda bilisummaa Oromoodhaatis. Ifa gala. Yaani dura taa'an akka paartiititti illee isuma jechuudha. Durattis akka nu bara ajajaan waraanaatii fi ajajaan gaafa Daawud ibsaama jechuudha. Ajajaan isa jalatti ammoo. Yaani amma Daawud hin jiru Daawud amma bakka paartiin qabu jechuudha. Abaa'oon ni jira amma sanbara hidhaa jira amma waan san hidhaa jiruuf isaan bikka isaanii bu'anii itti uffataa jiran. Gaafa Daawud ibsaa bahee walitti deebi'anii hin deebi'aniitu waan waliin arkuu teenyu. Waraqaan tuni akka jaarmee siyaasatti baasanii jechuudha waraqaatan. Malee akka waraana Daawud ibsaatiin hoogganamu amma akka waraana akkaatti hin himtu miti. Waraanni kun mallattoo isaa wajjin maqaa isaa wajjin beetee gaafii mootummaan Itoophiyaadhaa marii biyyoolessaatiif waamicha gootee fi akkuma TPLFin deebisaa kenniteetti waraanni bilisummaa Oromoodhaatis deebisaa kennee jira. Waliigallee wakkam yoo feete keessaa bareeda keessaa naa ergu in dubbisaa waan gaariidha kuni waan bareeda kuni jiraannaan gaariidha garuu jarris ammoo waan tokko kaa mootummaan ani gaafa xalayaa kana arge kaa Daawud fa'aa akka hin qabne xalayaa kana godhe jedhee fudhadhaayyuu. San amma kuni beetee san ajandaa biraati. Ajandaa biraati garuu maaliif beeyta fakkeenyaaf waan tana daqiiqaa takka asitti xalayaa kana ammaan yoo argee fudhadhe Daawud gaafa deebi'e kana hoogganama jedhan waliin jirraa karaa lamaanuu qabsaa jiraadha kun amma agarsiisu. Akkanatti deemuun Daawud fa'aaf rakkoodha jedhee fudhadha. Walii galatti hooggana paartii eega jedhan isaan kabiraa kaa'uu qabanii gaafa Daawud ba'ee deebisnaa fi kuni waan akkasii hin jiranatti hin fakkaatu. Walumaa galatti mee naaf ergaa ilaalaa maraattuu Rabbi keeriyaa godhu akka marattu. Anyway, ummanni Oromoo illee bakka jirtanitti irraa wal mari'adhaa. Wanni jechaa jirru marii biyyoolessaa kanarratti Oromoon akkamitti hirmaachuu qabdi, maal qabattee dhiyaachuu qabdi, waan Oromoodhaa toota bikka facaatee tun akkamiin mataa walitti qabattee afaan tokko ta'anii achirra nu hirmaachuu danda'anii mokaafaan kophaa isaanii gaamuun gahu yoo qabeetee waraanni keenya hin hirmaannete yoo abaa'oon hin hirmaanne taate ummanni Oromoodhaa maal godhuu qaba. Ebartuun hundinuu gamme dubbiin Oromoo kun walxaxaadha. Amma nagaa keessa naa jiraadhu. Amma iyyuu paartii sadi taanee jirra. Lamarraa sadi siidhe nuti loltuudhaan beeknaa jarri paartii taanii bareeda. Bariigalaan mallee paartii sadi godhanne mee sadiin kana walii galchuu irratti haa dalaynu. Amma paartii sadi taanii barama paartii abaa'oo, paartii kaafaa'oo. Kuni akka kiyyatti yeroo barbaaddii meeti deebinee waan kana mari'annaa atis kophaa keetitti waan kana bal'inaa irraa mari'adhu. Paartii saditu jira jechuudha. Amma paartiin Daawudii fi Marroo walitti ni hidhatu gara kamiini. Kuni dogoggora wal qabsiisuu yaaliin. Sababii kana ani amma fakkeenyaaf kana dhuguma amma si hima walitti ni hidhaman jarri kun. Daawud ibsaa hidhatan qabu qaama bosona jiru. Kana tasumallee ibsi gara kanaan bahu ana biratti fudhatamuu qabu. Tokko kana. Lammaffaa Marroon paartii yoo ta'e paartii saditu jira. Paartii Daawud ibsaa Marroolleen paartii kophaa fi paartii kafaa'uuti jennee fudhachuu qabna malee akka waan Daawud ibsaa Marroo wajji qabsaa'aa jiru fakkeessanii gaafa dhiyeessan Daawud karaa lamaaniinuu qabsaa'aa jira jedhanii dhiibbaa biltsiginnaan haasoftu san qabatama godhaa jira jechuudha xalayaan kun. Kuni dogoggora. Sirraa'uu waan qabudha. Lakke ammallee dogoggorin maa jecha ammaati amma fakkee akka amma kaayametti akkasitti dogoggora kan gaafa Daawud gaafa hidharraa bahee amma hooggansa qabnu san hoogganaa taate harka lamaan deemaa jiraadha kan. Dhageeffadhu gabaabdutti Daawud ibsaadhaa
amma bargaa baaba biraa nu bansiisu jirta jechuudha. Jaaldaawuti Baaba ibsaadhaa. biraa situ bansiise xalayaa kana bane ani hin beekne garuu. Xalayaan kun baaba biraa bane fakkeenyaaf amma gamme. Jirtaan beekuu jechuudha. Tumbara amma Naayi. Ani waan akkana takka xiyyeeffannaa ittillee hin kennine. Garuu asirratti amma waan kana qabatama si morma. Daawud Ibsaa hogganan qabnu hogganni kenna kana gaafa inni bahe hoggansa deebi'aan Daawud Ibsaa qabsoo karaa lamaa qabsaa jira jechuudha xalayaa kanarratti. Kuni akkas jechuudha. Akkas jechuudha. Adeeroo bar naangalee irra wayyaa jechuudha. Naangaleetu irra wayyaa. Maa soofni kee afaan wal nu dhabe malee jecha keetirra akkas sunaa'if. Akka na hubadhumma irraan sii deebi'a. Yeroo beektee Jaaldaawut Ibsaadhaa gaafa paartii tahan san waraana kana wajjin waraana gaaraan qabuu jee adda if baasee jira. Asayyo. Na hubattee bee? Akkasi beekaanis. Dhaabba dhugaa waraanni gaara jiru kuni karaa seeraati yoo fudhatte waraana hooggansa Jaaldaawut Ibsaa jala jiruu miti. Akkasi beekaanis. Na dhageeffadhu malee waraanni kun ammoo waamicha godhaa tureef boo jarana hogganoonni keenya kunoo beektee dubbii karaa nagaan daleene koottaan hoogganaa gaaratti. Namni isaanii dhaqee hin jiru. Eeganii dhabnaan hooggansa keessaa filan. Walubanni mokkam. Hooggansa keessaa filan wanni isaan finjaan maali? Maqaa amma maquma ABO san isaanis qaban kunis maquma kana qaba malee caasaadhaan jaree lamaanuu adda addaadha. Akkasitti haa fudhan. Paartii sadii fudhannee adeemuu madda. Na fixachiisi. ABO'n Jaaldaawut Ibsaatiin hoogganamu paartii siyaasaadhaa tan beektee laayisensii mootummaa Itoophiyaa qabu karaa nagayaatiin qabsaa'uudhaaf akkuma kaafaa'utti ijaarame. Paartiin ABO waraana bilisummaa Oromoo OLF enda OLF hin jaa. OLF fi OLN ammoo yeroo ammaa tana keessatti Abiyyiidhaan lola harkaa wal qaban. Already eega sadii taane bubbullee jirraadha. Baay'ee bareeda. Tanuma qofa amma sadiitti walii gallee addaan deemna. Paartii sadii qabna. Marroon abbaa fedhe bakka buufatee ofiillee dhufu marii kanarra hirmaachisuu hin danda'a. Walii galatti paartii sadii qabna akkasitti haa fudhannu. Amma yaadni kee sirriitti raayifee jira. Galatooma hordoftoonni warri nu hordofaa turtanis nuuf kolchaa yoo isin maanoo isin tuusifnellee garuu an jecha kana waan ifa gootee fi uummannis adda haa baatu. Akkana adda baasuun bareeda beekte. Wanni amma adda si baasisee Oromoon ammarra paartii sadii qabna. Daawudiif marroo wanni olii hidhuun jiru Daawud karaa nagaa marroon qabsoo isaati. Marroon marii biyyoolessaa irratti nama isaa bakka buufatee ofiillee shakkii qabaate abbaa fedhe akka hirmaatu godhuu danda'a yoo mootummaan carraa isaa kennu. Waliigalatti marroof Daawud walitti ni hidhatan kana uummanni kennaa nuu baru ati sirriitti adda baaftee ibsitee jirta. Galatooma gamme sa'aatii dheeraa fudhannee haasofnee sa'a 2 guutuudha. Yaanni wal morman kuni beeyta yeroo namarraa nyaata yeroo nyaata. Kanaaf fayyaa ta'ii ulfaadhuu wanni jiru waan gaariidha waan bareedaadha uummanni keenyas baruun paartii sadii qabaachuun Oromoodhaaf baay'ee gaariidha guddaa miti. Kuni waan giddu galeessa jedhee fudhadha. Kanaaf galatooma nagaa keessa nu jiraadha isinis affeerra nu gootaniif ulfaadha. Inshaallah hanga sagantaa biraatiif walitti deebinutti nagaa keessa nu jiraadha. Galatooma. Gabaabina ilmaan ayyaa marii teenya tana isanillee itti fufa. Ahmad yaadisaa dheeffate. Nuti akka miidiyaatti ammoo waan ragaatti qabnu waan harkaa qabnu isan hubachiisuun dirqabanota. Irra diddibaa goonee dabaruu hin barbaannu. Waan kanarratti yeroo hedduu nama irratti affeerree isanii dhiyeessinee jira. Yeroo ammaa tana keessatti Jaaldaawut Ibsaadhaa waraana bilisummaa Oromoo hagaara jiru hoogganaan jiru akkasillee hin jedhu. Hoogganaan adda bilisummaa Oromoodhaa Jaaldaawut Ibsaadhaatu jira. Waraanni ABO'datti fiyaama waraana bilisummaa Oromoo jeetiif ilaala hoggana mataa isaa of dandee qaba. Karaa beetee hidhannootiin qabsoo isaatti fufe kaan kaafaa'u. Sadeenuu keenyaa jechuudha. Akkasitti haa fudhannu. Waan marii biyyoolessaas deemu irratti dantaan Oromoo akkamitti ifamuu qabdi. Oromoon akkamitti waan sadeen qabu tanallee bakka takka deefatee hawaasa keenya ka biyya alaatiif ka biyya keessaallee walitti deebi'ee gurmuu tahee akkamitti dantaa isaa marii biyyoolessaa kanarratti hirmaachifachuu danda'a tun waan irraa wal mari'achuu qabdan. Ammoo wal bubusuun bu'aa qabdiin hin aman. Akkuma halduree ganama kaafaa ol lafa kaayyatetti ammallee halduree isaa sanirraa ka'uun qabu jenneeti amanna. Halduree isaa keessatti wanni inni gaafate ta duraa hidhamtoonni siyaasaadhaa miseensonni isaa akka gadhiifaman. Amma hogganoota muraasa gadhiifame malee ammallee kumaantaman miseensonni kaafaa'oodhaa mana hidhaa ciisan. Gaafiin kaafaa'oodhaa ta duraa tunuu guututti deebisan arkanne lammaffaa
akka hoggonoonni adda bilisummaa Oromoodhaa hiikkamanis gaafate jira kaafaa'oon. Kunis hojiirra oolle. Sadaffaa akka waraanni bilisummaa Oromoodhaa ka gaara jirus hirmaatu kaafaa'oon gaafattee jirti. Maaf dhugaa isaanii dho'isuun barbaadu. Afuraffaa kunis beektee hojiirra oolle ammaan dura. Afuraffaa wanni isaan gaafatan keessaa qaama bilisaa fi walaba ta'een mariituun gaggeeffamuu qabdiin waan kaafaa'oon gaafatte. Afran kanarraa xiqqishoo takka beektee hoggonootni isaatti gadhiifame malee wanni biraa ammallee ta'an hundinuu deebisaan arkanne otoo gaawwanni tun hundinuu deebisaan arkatiin kaafaa'oon ni seenaan seenu tana kaafaa'umaatti deebisaan nuukanna ammoo ummanni Oromoodhaa akkamtu irra nu wayyaa fi akkamtu irra nu fayyadarraa bakka jettanitti irraa wal mari'annaa qabxii tana mee bal'ifneeti deebinee irraa wal mari'annaa taarraatiif asumarratti haa xumurru obboleen keenya warra mana hidhaa Suudii keessa jirullee hin dagatina isaaniifillee sagalee haa taanu du'aa illee haa goonuu fi asumaan teeknishaana kiyyallee galatoonfadhee isinillee hirmaannaa keessan fulfaadhaa haga qophii tana fakkaattu waliin dachaanutti warra halkaniitiin halkan gaarii saniin jaa warra guyyaatti guyyaa gaarii